Yo iya yorti ka. Iya yorti ka. Ama jaina jiru. Nagu manti. Yo. Saya yorti ka. Maganda. Nagaan ka bolam ye kam nagu kabda to. Ya yorti ka kab se ya dati. Umanjan ne umma ye umma rabbi ye to do fe male namne sanu ma wana go dundan dani. Yornya tero sirra ko tayo tarabbi ka kalle wallahi billahi ake ko tayo saya dati wallahi billahi no ka tarilla be ko tayo yorti ka rabbi ro na be to. Lakki umma ya gamai sani tingata bete san damad dujani gamal manamati ni. Ya umma ti kabada saba se aba se arati ya. Mali malta te ummi jollen te malta te kam nago kabdi misla. Ya yo te ya ke magabani na kudari rete wal jaro ni diri kani la bakane. Akinje. Atiyoni fi ligi ta kana mar ali kayfat. Kis raga bazal ligi sannakhani o sinje dor ko chuni taatiya. Taatu min. Akkasi hadis ka jawab do tiyara anis rabbu manahu misan to lubboti yana fidi jevna rabrachu dema. Akkasi di mantana damad dajani tiyarantana dufani warakana fidani. Aya. Akkasitti boru ganama sa lamarratti nanjani. Lamar sa lama. Akkasitti saatana lamaan jiddutti beeyte. Aya. Wanni rabbiin jee beeyte wanni hin oolamtu beeyte gaatiste aniste ani ammoo ati akka ummaati yaa taate wannan ta'iniiti. Ya abba yara edune kauman taduba ya abba waluma rabbil no furatu Lakki waliin nu fudhachuu miti abba akkasii miti dhagaye. Ati jettuus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeytee rabbumaatu kaan ilma keessan kana isin dura oofe. Malee waan biraatii miti wanni takka wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beek. Ya abba jiru me kauma kajian taduba Wanni taatu abbaa kiyyanuma sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee dhuma rabbi irratti saababta innaa lillahi beekta ijoollee teenyarraas guddoon suma. Wallahi waa takka waan yaadduun qabduuti ijoollee teenya tasii gadii sarafaa sabbarsiiftu maqaa malee anuma rabbiin tuusantu na dhufe walma namatti baasanii. Dhagee kan boo'inii dhagee kijjee. Oya la. Kalau saya kerja dari sini, kau ikut aku lah dari kau itu kan aku dah ada di sini. Ayah, yang mana anja ni? Baru ti, kerana masih biar tinggi mah. Kele ni sama dengan saat kerja dan nanti dapat itu, tapi amanillah sehingga hidup beresek. Akkasitti jabaadhaati dalaata fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ima kan aadaa manatti naamee dhageesse. Teleen tuna marii baasalatti haafne jabaadhooti abbaa guddaallee itti naan dhageette salaamu alaikum du'aayi sirnaa godhii siin jaajiin. ya kira bulchanii ganama sa'a 12 gafaasanii amma sa'aatii 2 kanaatti ni dawwalchiisan achi booda immoo ni ajjeesanii kana achi jara lamaan kanaaf ammas warra haleessa ajjeesan malee qabattee jirtaawwan guyyaa kana harkaa gomeewwanni shanaffaadha bara guyyaa diidamii takka guyyaa diidamii takka baatii shanaffaa bara 2000 Idami fi ani hamma isaan irraan tanaaf fuudhamanii galgala kanan sa'aatii takka booda gabba'uuf har'a guyyaa keessaa sa'aatii 8 fi walakkaatti dhufaniiti maqaa isaanii fidanii tolfadhaa qophaa'aa jedhanii nutti himanii akkasitti Abdulqaadir Mahammad Siraaj jedhamuu fi Mahammad Jundii Haaji Gadaa namni jedhamu akkasitti karaa fuula rabbii deemuudhaaf boru ganama waammatanii jiran amma immoo sa'a takka booda ni baasan galgala sa'a takkatti ni Kasitti fi amaanillah dhageesse.
هاي يلا أمها في أيوه في الدول لقيته يلا هي شغاته دعاء الدم يا ربي ربي نبر عليك تفيني والماغت Yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan martuu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa koonni irraa maddeessan haadha qabu. Warra isanii bareellee akka mul'atan dhagaa bultan isanii jenna warra isanii dhiyeellee akka mul'atan. Ashama akka fuune nooruu ariibuu qariibuu anaa dhufu halkan shabboo miidiyaa. Hedduu qalbii nama cabsitee jechuudha fayyaa obboleessi keenya jabina isaatiillee odoo hin dinqifanne biran kutu fuulli rabbi isatti haa tolu. Soga akka oromootti wanni nuti keessa dabarraa jiru kanuma jechuudha. Sagantaa of danda'ee gaabalinaan gabaasaa waan obboleen keenya warri duuti firdiirra godhamte nama 47 bal'inaan isanii gabaafna. I think namoota laayinoo gubbaa jiraniilee bilbilleetii isan dhageessifna. Maatii fi waa'illeen isaallee hundaa ogaa jajjabinaan isanii haawaa jechuudha. It's just ibsuufillee nama dhibdi jechuudha. Ibsuufillee nama dhibdi. Gaamee keessummaa kiyyeessii maddeetiin sagantaa itti aanu immoo yeroo bifa dheekeef danda'e gabaasaa walii qindeeffachuu jira. Bilbilootu nu seenini sila laayina irratti illee ni dhiyeeffanna. Sagantaa kana qopheeffataa turre duraan dubbifnee turre deebinee argachuu hin dandeenye jechuudha. Akkasiin nu quba qabaadha. Inspector, welcome. Akkami gaamme nagaa keeti? Dhuftanii. Kanneen. I don't know, meetanarratti waan atillee carraasii kannaa maatii fi meetee akkanumatti illee uummata Oromoollee obboleessa keenya kan amma firdii itti godhanii gara waaqaa deeme kana waan dhaammattuu qabaatte carraasiifan kannaa. Ammoo sagantaa itti aanu irratti yeroo bifa bal'inaan raasoonaa information ammallee walitti qindeeffachuu jirra. Lakkoofsi isaanii nama meeqa, dhimmi isaan itti hidhamanillee maali kan juga hunda walitti qabanneetti isanii dhufnaa. Gaarra sagantaa tana eega jalqabne booda information kun nu dhufe akkuma gabaasaa kun xumurametti gara keessan dabarsina sagantaa of dandeesse goone. Inspector Caraasii kan odoo gara sagantaa keenyaan seen. Tole galatoomi gaamme waan hedduu nama garaa nama nyaatudha dhugaadha dhaga'amaa jira namni du'aaf deemu akkasittiin yeroo nagaa dhaammatu miidiyaa irratti badaa hin baramne garuu immoo ajjeechaan ijoollee keenya irraa hin dhaabbanne kun hedduminaan yeroo baay'ee numa mul'ata. Kun kan adda isa godhu gurbaan already muratee jira. Muratee beekateetu isatu maatiiyyuu jajjabeessaa jira. Garuu akka sabaatti waan laphee nama cabsuudha. Akka namaattis waan namatti dhaga'amaadha. Maaliif waan akkasii kana agartee I don't know maal akka jedhamu biyyi kun kan gaafa waan akkasii kun ta'u biyya kana keessa imbaasiin ni jiraata yookaan konsilaan ni jiraata biyya bakka bu'anii Itoophiyaa bakka bu'anii ambaasaaddarri maal kun jiraachuun ni mala hin jiraatu jedhee namana waan kana irratti agartee mootummaadha kan uummataafis waan deemaa jiru ifa gochuu qabu akkaataan itti lubbuu ijoollee kana oolchanis yoo jiraate akka sabaatti mootummaan sila gahee isaa taphatee gaarii ture. Anis akkuma kana wannoorraa dhaga'een ture dursee sooshaal miidiyaa irratti dhaga'een ture. Namni garuu karaa mootummaatiin wanti jedhame takka illee hin jiru. Waliigala baay'ee nama gaddisiisaa rabbi maatii isaa jajjabeessuun jedha Shabbo. Ayya galatoomii gaa metee akka
shabba miidiyaatti nuti miidiyaadha waan sooshaal miidiyaa irra bahee hunda hoggus ofuulee irraa dubbachuun nu dhiba ni qulqulleeffannaa. Kanaaf yeroo nurraa fudhate jechuudha malee dhimmicha laafis erganii jiranii shabba miidiyaaf illee erganii jiranii garuu ammallee gabaasaa walii qindeeffachuu jira. Ammoo achitti bilbiluudhaan qulqulleeffanne mirkaneeffanne diteelii jiru ammoo gaa sagantaa tiyaantutti isan dhageessifna. Asumaanuu wani dhaammachuu deemnu haguma hafee mootummaa maaliif hin dhaqqabne gaaffii keenya jechuudha. Wanni isaan itti yakkaman hashiisha kiiloo 50 baadhataniiti Suudii seenanidha. Honestly gaa waan hin fakkaanne jechuudha. Kiiloo 50 beete imala gammoojii san keessa kiiloo 50 baadhattee deemtaa jechuudha. Kiiloo 10 dandeessaa. Yakki isaanii akkamitti ammaas namni 47 kiiloo 50 baadhatanii odoo deemanii qabneedha. Wanni itti yakkamaa jira akka oduun gara siraan dhufaa jirtutti gaa qulqulleeffannee sanii galchina. Taatee tana wal fakkaatu waan kiiloo takkan geenye ammaan dura bara wayyaaneedhaan micoon takka eerpoortitti qabamtee doofirdiitti godhanii embaasiin gaafa san ture mootummaa wajjin haasawee gara beektee hidhatti jijjiiranii fi waggaa 10 hidhamte micoon san waggaa 10 san fixattee biyyatti dipoort taate jechuudha. So gaa nama lammii isaatiif dubbatu yoo jiraate I think mootummaa Suudiidhaa achi kuttee waan ajjechaa sanitti jajjartu natti fakkaattu hammuma hafe kanaa odoo nu dhaqqabaniin beektee gaafitee jechuudha. Ministeerri Haajaa Alaa gaa Awurooppaa bashannanaa jira jaamoo daawwirra jira. Prime Ministeris biyya keessa hin jiranii ammoo imbaasiin hojii isaa dalaguu qaba jechuudha. Achumaa dhaquu isaatu rabbi haa beeku. So gaa imbaasiin akkana odoo cufamee wayyuu jechuudha. Bilaashuma beektee baajata mootummaadhaa miliyoonni meeqa achitti bahee dhabamsiisudha. Kalammiidhaan dubbanne kana odoo ofirraa cuftanii jenna jechuudha. Embaasiin Suudiidhaan nu barbaachisu. Eega lammii isaa achi dhaqee baraaruu hin dandeenye taate. Irra guddaa yakkoota hojjetaman yakki beektee yoo hojjetamellee ragaatti qabatee silagaa mootummaan odoo dhimmi kunuu amata lama oli amma gabaasaan nu dhufteetti. Amata lama guutuu dubbiin tun deemaa jirti. Silagaa abukaatollee dhaabee fi falmatee fi ila hamma maayitti yoo hidhaa taatelee na biratti haa hidhamanii oopshina kan hunda dhiyeessuu danda'a jechuudha. Mootummaa san wajjin goshee godhee Suudii yoo beektee ajjecharraa gara hidha jijjiirteef hayyee ana biratti haa hidhaman jechuu ni danda'a jechuudha. Waa hedduu oopshina hedduu filannoo hedduudhaa jira. Kun hundi odoo ta'uu danda'u. Arragaa mala akkuma keenyatti isaan sooshaal miidiyaa dhagan na fakkaataa jechuudha. Isaan ammoo garaan isaanii sibiila kan du'eef waan gaddan natti hin fakkaatu jechuudha. Honestly, I think the lowest point na fakkaata jechuudha. Biyya san I think harma muraa fi calii calanqoo booda taateen tun beekadu waan sammuu namaa keessaa hin banne godaannisa badaadha jechuudha. Maaliif umrii tiyyatti nama boroo ajjeesuu deeman kamaatitti bilbilee maatii jajjabeessu bargaa tunis waan ajaa'ibaati jechuudha. Tanaa galumaan biraa kunnu gaataaftee feenilaayinas isanii banneetti namuu yaada keessan ibsattanii obboleessa keenya qaalii sana ammoo fuulii rabbisatti haa tolu maatii isallee kaa jajjabina hawwinaaf akkuma obboleessi keenya isan gorse jabaadha duuti nama hundarraa ooltuun dhaamsa shabboo miidiyaati. Dhimma biraa kaafitti waggaa dabarru inspektar akka yaadattutti sooshaal miidiyaa gubbatti fi miidiyaalee hedduullee gabaasaa jira waa'ee faarsee bulaadha. Dhimma kanarratti illee atillee yaada akka kannachuu barbaaddu shakkii takka malee namni tokko yoo kallattiidhaan biyya dimokiraasii qabdu keessatti nama biyya bulchuullee qeequu dandeessa, arrabsuullee dandeessa, timaatimii rukutuu dandeessa, killee irraa cabsuu dandeessa, daakuu itti facaasuu dandeessa, maybe dhakaa qofa darbachuu hin dandeenye jechuudha. Yoo dubbii taate ammoo namni Tiraamp oluu qoosamee arraffamellee kan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Egaa biyya keenya Abiyyiin hin tuqabne, Shimallis Abdiisaa hin tuqabne, kaabinee fi kaadireen hin tuqabne, faarsee bulaan akka hubannaa keenyatti nama yoo feesbuuk harate ni guddate.
amma tiktokera amma youtubera kanuma jechuudha namni biraa ka Faarsee Bulaa jaariin hin jiru duba Faisal Abdurrahman mootummaa hidhe yennamoo Faarsee Bulaa hidhe yenna achirraa oduu jalqabde. Laale gaamme maal ta'e dhiifama wannoo kanatti darbuu kiyyaan dura waa takka dhimma amma ijoollee sila irratti dubbanne ajjeefamuuf jirtu irratti daqiiqaa takkatu carraa naa laattee wanti akkasii diraagii baatanii isaa seenanii akka jedhamee dubbiin kijibas haa ta'u dhugaas haa ta'u seera biyya kamii keessattuu yoo wanjala hojjette seera biyya sanaatiin gaafatamta. An sanarratti rakkoo hin qabu. Sanaan mootummaarraas komee hin qabu. Garuu immoo biyya sana caalaa biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti biyyooti Afrikaa diraagii heddumminaan biyya kan biraatti dabarsuudhaaf fidanii dhufanii karaa eerpoortii eerlaayinsii keenyaatiin dhufaniitu booleetti qabamanii kan waggaan hedduun itti murtaa'e mana hidhaa jiran. Uummata akkasittiin jiru kana yeroo baay'ee biyyi isaanii lammii keenya dabarsaa nuu kennaa nutu hidhata jedhanii Keeniyaadhaaf ta'e Taanzaaniyaas ta'e Naajeeriyaas ta'e quban hin qaba. Gaafatatanii kan jireenyaa hidhamaa isaanii fudhatan jiran. Agartee kan fudhatan jiranii kan immoo waliin marii negotiation gochaa jiran. Namoota isaanii deeffachuu jechuudha. Hankeenya kun xiqqoosee gaafa kan Oromoo ta'u dhugaan siin jedha xiqqoo ni salphataa maaliif yoo jette amma gurbaamta akkasittiin haasa'u kuni xiqqoosee guutummaa guututti illee afaan Amaaraa ta'uu dhabaate afaan Amaariffaa xiqqoosee illee keessa makee dubbate silaa ajandaa waliigalaa ta'a ture jechuudha. Agartee kanaan dura biyya Arabaa Saawud Arabiyaa keessattis ta'e biyya kan biraatti ijoollee keenya ta'anii lammii Itoophiyaa ta'anii kan namarratti tarkaanfii fudhatan kan nama ajjeesanis ta'e kan du'itti murtaa'es ta'e yeroo hundumaa biyya keessaa miidiyaan akkuma sila jette miidiyaan wal gargaaree guyyaatti murtaa'e himee yoo danda'ame akka irraa cabu yoo danda'ame akka biyyatti kennaman yoo danda'ame harkarra qabuudhaa fi miidiyaan uummati waan baay'ee godha. Kan keenya kun garuu waan Oromoo ta'eef jecha dhugaan siin jedha baay'ee nama gaddisiisa kan irratti inni dubbachuu barbaade kanaaf inni itti deebi'e Oromoo waan ta'aniif malee saatoo saba kan biraa ta'e silaa miidiyaan guutuun illee dhimma kanarratti dubbata. Finfinnee illee masaraan illee tuun hin hafin silaa dhimma kanarratti gadi ba'ee atattamaan wannoo kennuutu irra ture. Hankeenya waan ta'eef immoo kun egaa agartee waanuma barame waan ta'eef boonyee wal duukaa dhiisuu malee wanti goonu hin jiru jechuu barbaadanii yaadi kiyya kana. Dhimma gaaffii lama tana gaafatte dhimma Faarsee Bulaa gurbaani weellis irratti weelluun weellise dhugaadha waanuma sirrii jedhee badaallee hammeenyaan qabu beekta. It's like funny waan akka taphaa fakkeessee dubbate maal kun bar siyaasa illee miti. Ani akkan quba qabutti gabaabsee mootummaa dhumatumoo Faarsee Bulaadhaa kan hidhe kan jette dhugaan siin jedha quba akkan informationii qabutti warruma Faarsee Bulaatu tuqamneerra jedhee gurbaa bakka inni boqotu ni beekanii maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu ilaalanii matu kallattiidhaan dubbiin kun nu ilaalti jedhanii akka inni to'atamu godhan malee gubbaarraa agartee agasmara dubbiin gubbaa ga'ees miti. Warruma Faarsee Bulaatu nutti weellifame jedhee ofiisaatiin kallattiidhaan gurbaan akka inni to'atamu godhamee akkuma jette biyya guddatan keessatti Faarsee Bulaa dimshaashaan maqaa namaa osoo hin ta'in Faarsee Bulaa jedhamuu qofa osoo hin ta'in pirezidaantiin bulchooti biyya kan bulchan iyyuu akka barbaadanitti ni arrabsamu akka barbaadan gaafatamu akka barbaadanitti sirbama. Carraa sana hankeenya hin qabu agartee biyya keessaa hin dandeessu. Mootummaarra immoo irra caalaa warruma Faarsee Bulaa warra ittiin bulaa jirutu gurbaa akka inni to'atamu gochiise dhaga'een ture. Hayyee Minisoota irraa malaa inni naaseenee waa'ee Faisal Abdurrahman kallattiidhaan nu gabaasuu deemanii isaan mega gabaasaa kana fudhannee itti dachaana. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Nagaa qabdanii fayyaa qabdanii?
Nagaga sagaleen kiyyanii dhagaa maatiin fafaan naqabe. Uumama akka gaariitti dhagaa jirra. Gaamee maatii quba qabdanaan jaanitti kan lakkoofsa keenyaa kannanii. Feesal Abdurrahmaan mee isaa fi haati warraatii fi ijoollee fi waliigalatti mee taatee sanirra haga tokko nu gabaase maal quba qabda? Aleessa harkamnee jirra. Ammaan dura mul'annee ture barbaadaa turre. Baay'ee. Aleessa garuu asii hoggaana fudhane Zuwaayitti nageessan jee. Baay'ee. Zuwaa irraa ammoo Bishooftuu geessanii Bishooftuu warada qabalee 14tti hidhani. Baay'ee. Bishooftuu qabalee araddaa 14. Achitti hidhani. Baay'ee. Achitti arganne. Hayyee akkamirra jira qaamni isaa bifti isaa wanni isa rukutan keessa miidhaan irra geessanii jirti? Lakki wanta akka miidhamne umaantu hineessa. Hintu hinechuu achumaanuu biyya hedduu laalee laga xaafuu geessanii achi booda tulluu diimtuu geessanii san booda kunoo Zuwaay geessanii amma immoo Bishooftuu geessanii Faarsee bulaan ka ofirraa sosobaa jira immoo gurbaa akkamii jechuu kiyya? Lakki ani waan mootummaa simtuine abbaa takkallee simtuine jeebeete akkuma TikTok irraa dubbate dhagaa inni. Ayyee dhugaadhaan inni mootummaa illee tuune. Inni waan dubbachuu qabu TikTok irra dubbatee jira. Ayyee. Bakka inni ammas kajoo sanuma bakka waanuma TikTok irra dubbadheen. Dubbateen jira haasa'een jira. So mootummaas waan tuqeen qabu. Yaaduma kiyyaan ibsadhee malee. Nama qaama tuqeen jiru. Okay. Echaa jira inni. Bakka yaada isaa inni aan TikTok irra waan dubbateef. Ibsatee jira. Ani waan inni kana jee ibsuun jiru waan ta'eef mul'atee jira hundaafuu bakki inni jiru beekamee jira. Ayyee so amma wanni mirkaneeffannee Feesal Abdurrahmaan lubbuun ni jira. Iddootti hidhamallee argannee jirra. Gara mana murtiidhaatoo wanni jechaa jiran kan qindeessan ni jira immoo gadhiifna jaa immoo maal jaanii hagaatti dhageessetti? Lakki haaluma yeroodhaaf jaaniin na qabani. Akkanumatti qabani ta'anii malee. Wanni mana murtiidhaallee hin jiru jechuudha. Mana murtiis nan geessine jaa. Geessuudhaaf illee karoora hin qaban jechuudha. Inshallah gaammas guyyaan deemee ka adda baafadha boorus ta'u haa deemeen adda baafadha malee ammaaf qabaniituma ta'a malee mana murtiis hin geessine. Hayyee boru adda baafatta. Hayyee bas gaarii dhaamee kaanullee boru bilbilleetti ammallee sanirraa hubanna. Wanni Oromootti dhaamtu maaltu jira? Warra miidiyaa gubbaatti caqasaa jiru biyya keessaaf biyya alaa jiran warra isaa sagalee ta'aniif waliigalatti wanni ati dhaammattu jira? Uummata Oromoodhaaf kan hin dhaamu barbaadu. Mana hidhaa kana kan hin dhayne hin jiru. Bakka hunda dhaqee bakka baay'ee laffa'ee barbaadeen amma laffaatii meeqa boodaan harkadhe. Dhugaa baay'ee dararamee daa'ima qabaddeetiin baay'ee dararamee bakka hin dhayne bakka hin barbaanne hin jiru laffaatii meeqa boodaan harkadhee beekte. Kanaafuu alhamdulillah harkachuu biyyatti gammadee jira. Ani Oromootti kan hin dhaamu barbaadu. Sagalee haa ta'uu fi as keessaa baasan hidhaa kana keessarraa baasanii. Asii baanaan immoo innis akka artistii tokkotti waan danda'an godhanii biyyuma kanarraa baasanii biyya akka yaada biyyatti. Ayyee bas ulfaadhu galatoomi taaftis kaa boru walitti dachaa naati ulfaadhu jajjabaadhaga. Ayyaga warra wal nuqunnamsiisanii galatoonfannaa gabaabinaan Feesal Abdurrahmaan nagaa qabaadha gabaasaan achiraan dhufte duraan laga xaafoo laga daadiitti haasawanii achi boodallee tulluu diimtuu jedhanii san boodallee Zuwaay geessanii amma immoo Bishooftu jira jechuudha.
Mee inspektar wanni si gaafadhu mootummaa keenya arjummaa keessa kun akka nama bashannansiisaa jira jennamu maal jettu kiyya tooftaan akkanatti nama kana iddoo tokkottu amanuu hin dandeenye moo maal jettu kiyya tooftaan akkanaa kun tooftaan iddoo gaggeeddaraa jira maybe ammas bishooftuu booda buraayyuutti deebisuu isaanii ni mala. Yeroo baay'ee maaltu jira seete isa qofa osoo hin ta'in yeroo heddumminaan namni takka eegii to'atamee booddee bakka hidhaa adda addaa gaafa itti jijjiiramutu jira. Sun maaliif ta'a seete yeroo tokko takkatti seera hordofanii deemanii yookaan osii bakka sana jiru mana hidhaa sana keessa hojjetu guyyaa takka guyyaa lama booddee simachuu dhiisuu ni danda'a. Ni dida takka ni dida. Wanti ittiin himatamu hin jiru taanaan seeratti dhiyaatu taanaan saa 24 gidduutti mana murtii naqu taanaan ni dida. Gaafa diduu bakka jirurraa bakka kan biraatti dabarsan. Kun bakka bakkatti ni mul'ata. Yoommoo rakkoo guddaatiin wal qabatee nama siyaasaa ta'ee mootummaan dhugaadha sirriitti kan barbaadu ta'e duukaa balleessuuf jecha agartee kottee balleessuudhaafi waan akkasii ni godhani. Maaliif kallattiidhaan bakka takka yoo bakka takkatti geessanii bakki sun barame bakka sana irratti dhiibbaan ga'uu ni danda'a. Namni hiriirratti ba'uu danda'a. Bakka sana deemee jeequmsa gochuu ni danda'a. Kun egaa namoota siyaasaatiif. Kanaa jecha kanaaf bakka itti jijjiiranii namnis barbaadee keessa deddeemee gaafa mufatee harka laata miti ni dadhaba. Kanaaf akkas godhanii haala lamaan ilaaluudha. Lammaffaa akka amma weellisaa keenya kana wannoo mootummaa miti. Agartee warruma faarsee bulaatu himatee akkuma namatti siqanii yookaan kaadiree takkatti himatanii yookaan bulchaama poolisii takkatti hooggansa takkatti himatanii to'annaa jala oolee bakka gaafa fudhachuu didanii asiifachi ni oofan waan akkasii kun jira. Kanaaf asiifachi oofanii yeroo baay'ee akkasitti mul'ata. Akkasitti namni tokko qabaatee gaariidha. Kun dubbii rakkoo teeknikaa gama seeraa sanii eeggachuudhaa fi wanni orgaanaayizii ta'e himataa waan hin jirreef sa'a 48 keessatti sosochoisaa jiranidha. Fi kan qabeessifiifuu waan ragaa gahaatti hin qabneef haga karaatti barbaaddatu deemaa jiraadha. Anyway gaa oduun warra beektee Minisootaadhaa kan haala nu anjeessitan galatoomaa isaniin jenna. Boruus gaa akkanumatti akka wanni qunnamsiiftan abdii guddaa qabna. Wanni mirkaneeffannee bishooftutti hidhame mul'atee jira. San gubbaadhaan tumaan irra geessee jirtu because waan hin jirres mootummaarra keenyu beektee lubbuu fayyaa guutuu qaba. Yeroo gabaabduu keessatti illee akka nu gadhiiftan abdii guddaa qabna jechuudha. Mootummaa kana keessaas beektee namni fayyaa qabu jira beekadha. Namni fageessee yaadus ni jira. Namni ammaas beektee namni kan qabne isuma jira jechuudha. Wal keessa jiranii. Kanaafuu gurbaan kun beektee waan isa hidhuudhaatiin waatu siyaasa keessa miidhe. Waan inni isaniin jeera waan isan eege isa hiitan booda ajandaa firaa laattaniif rukkutaa jirtanidha. Kanaafuu uleen turudoo isanitti hin baay'anne gadhiisa honestly beektee isaniin fayyadu jechuu barbaanna. I don't know shabboon beektee sagalee isaa xiqqoo san dhageessisuu fadhaansa mee irra deebinee dhageeffannee Feesal Abdurrahmaan dhugatti waan balleessanii qabaamee asirraa an qalama fudhadde inspektar meetis qalama fudhadhuuti waan inni jeessan sirriitti saansura godhi yoo seerri cabacha keessaa jechoota inni seeratti cabsiisan ragaa naabe shabboo irra kan. Ani tante kabu malgodina jatani farse bulaki yao sani marfatani ani tante kabu malgodina jatani ala fatte beitu usteli kim sumale ifte marfidu fafta akawa marfi tole ala fatte beitu usteli kim sumale ifte todu fafta akawa marfi tole farse bulaki yao Ustani farfatani, Feesal tante kabu malgodina jatani. Farse bulaki yao, ustani farfatani.
godhi isaan jettanii kabirratti 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 Inspector nama seeraati ati haasoo isaa kana keessatti seerri cabee jira. Laali gaami maal seete? Seerri cabee osoo hin taane akkuma sila siin jedhe amma waan dhimma bilxiginnaa yookaan dhimma mootummaa dhimma maal jennu miti ifuma dubbachuuf yoo ta'e namootuma keenya tiisise namootuma keenya dhaga'een ture xiqqoo see gaafachuus yaaleen ture kan hidhame maal osoo hin ta'ini gaafadhee jennaan warruma faarsee bulaatu dheekkame baay'ee dheekkamanii agartee warri faarsee bulaa kun egaa akkuma beektu ajandaa yeroo gubbaadhaa kennamuu fi warra gadi ba'ee harka rukutu amma fakkeenyaaf Amaariffaani sirbumti kun acabcaabiin eenyi sirba jedhu tokko ture yoo dhageesse jiraatte bar Amaariffaan acabcaabiin acabcaabii nuyi warra acabcaabiiti jedhee ibin viidiyootti hojjetee namichi isteejii irra dhaabatee haasa'a yoonni qufaa'uuf ka'es harka rukutan yoonni achi galagaluu barbaades harka rukutan ituunni waan dubbateen harka rukutan ofirratti sirbee sun warra acabcaabii paarlaamaa keessa jiruuf ifatti afaan Amaariffaatiin dubbate. Namni kana sana jedhee gaafatillee hin jiru. Gurbaan biyyuma keessa jiras koomediyaaniidha. Koomedii hojjeta agarte. Namni gaafate hin jiru. Hankeenyi kun hin ta'uun siin jedha. Hankeenya kun innumatu walitti garaa jabaata waan ta'eef warri faarsee bulaa kunis kanuma keenya waan godhan beeku ta'e waan ta'eef ni dhukkube agartee keessattuu immoo walleen kun akka tasaa fudhatamee vaayiraalii ba'ee jira. TikTok irratti namni hundumtuutti gaafa eegaluu jalqabu osoo namni maqaa isaanii waamin dursanii of waamanii gurbaan akka inni to'atamu godhan. Agartee malee dhimma mootummaatiin dhimma gubbaajii wal qabatu miti. Hankeenya yoo ta'e garuu wal miidhuun salphaadha. Kanumaaf to'atanii malee amma wanti seeraan nama gaafachiisu arraba hin qabu, beekamsa hin qabu, siyaasallee jechuun dandeessu. Hin fedhu an faarsee buluu hin fedhu warri fedha qabdanii warri faarsitanii bultanii nyaattaniillee nalanfattanii kanaafuu callumattanii haasoftaniidha. Waan argattanii garaamatti naqattaniidha agartee. Kana dubbate. Kun dhuguma hidhaadhaaf nama geessaa qaanyiidha kun agartee ani ajandaallee kun irraa dubbachuutti innoo nama qaanessa maaliifi dhaqanii hidhanii waan ta'eef namarraa wannoo ta'uun dirqama ta'a. Garuu akkasittiin osoo gadi buusuu dhabaatanii agarte. Waan hundumaa irratti waan gaafa Oromoo ta'u faarsee bulaa jedhes hidhuu waa dubbates hidhuu yoo kaabinee ol garagalee ija bukkeetiin ilaales hidhuu agartee inuma fokkisa beektaa. Kanaaf barri dargaggeessi biyya keessaa of jibbee barri biyyicha gadhiisee kaan bosonatti kaan bahara ce'ee kaan wannootti gannamaa jira bara. Akkuma fedhe akka barbaade kaadireet akkasitti taphata beektaa. Kan amma namoota dhuunfaati amma kan gurbaa kana himatee akka inni hidhamu godhan. Waan ittiin himatan dhabanii kanaaftu sa'aatii 24 guutini gandarra naannessanii agarte. Finfinnee, Bishooftuu, Adaamaa, Zowaay wanti achi isa geessu hin jiru. Nuyi Zowaayitti bara sana kan fayyaa turre uummata kunoo mootummaa wajjin wannoo ta'uudha beektaa. Jireenyaa namoota siyaasaan wannoo ta'an malee nama akkasii miti. Gurbaan waan dubbate hin qabu kana jechuuf gaame. Ayo ulfaadhu asumaanoo akka shabboomii jeetti wanni saniin jennu warri beeytee baacuu barbaadan amma koomedii qabdan waan dudubbattan xiqqishu afaan Amaaraatiin irra wayyaadha. Afaan Amaaraatiin shaakallee godhadhaa saniin jenna. Maybe afaan Oromooti afaan Amaaraatiin beeytee odoo sirbee gurbaan kun hidhamuu dhabuun mala. Kanaafuu sirba siyaasaadha. Beeytee atiin amma booda afaan Amaaraatiin godhadhaa gorsuma keenya jechuudha. Mee gaaffii gara Oromiyaatti yaadachaa jiru. Gara Oromiyaatti hoggaa dhufne tanumaanis walitti hidhaadha. Yeroo guddaa amma gidiraa Oromiyaa keessa Oromoon keessummachiisaa jirtuu fi cubbuu Oromiyaa keessa jirtu kanaaf Oromoon beeytee qaamu yuunifoormii uffate kanaatu itti mul'ata jechuudha. Arra biyya teenya san keessatti amma Ameerikaa fi iddoo biraa taate yuunifoormii uffannaati kabaja guddaa qabda. Even Trump irra nama yuunifoormii uffatee kabaja irra qaba. Because uniforming kun one represent godhu qaba.
beetee olaantummaa seeraa, beetee nagayeenya, beetee nama huccuu kana uffatee fi uniformii kana uffateen waaqaa gaditti nagaan oollee bullaatu jira jechuudha. Namni galatooffatanuu tajaajila keessaniif thank you for your service jaaniin jechuudha. Aadaan sana akka carraa qabeessatti carraa akkasii nuti hin arganne jechuudha. Nama huccuu kana uffatu irraa jiila qabna akka Oromootti. Maaliif illee hin barbaachiftu seenuma keenyaatu kana jechuudha. Ammoo as keessas dhugaa dhokattee takka galchuu qabna jechuudha. Maali beetee caammaruuriif amma gara lixatti namni filosofa loowii keessatti filosofarri jabaa kitaabni irraan barreeffamee yoo jiraate Machiavelliidhaati. Machiavelli beetee seera keessa filosofitti achi cehee jechuudha. Seera tumuu keessa filosofitti achi cehe. Maal jaa iddoon qonnaa gabayaan taatu iddoon gabayaadhaa qonnaan taatu jaa. Amma kun beekadhu filosofiidha. Seeruma akka itti baatu si barsiisaa jechuudha. Maal jechuun beetee amma Finfinneen babal'achuu jirti bara iddoo qonnaa gubbatti. Akka seera Machiavelliiti silaa iddoo qonnaa gubbaa gabayaan fiddu. Akkanumatti illee qotee bulallee magaalaa keessa seenee xindii beetee qotee beetee wayin facaafadhan jiru jechuudha. Adda tiksuu qabda. Kun filosofii beetee Machiavelliidha. Hayyuu Oromoon ganaa waa seera 470 ol barreeffatee jira. Waan environmentiitiif waa hedduu waan inni qabu keessaa hedduu jira. Gara bahaatti Caammanuurii jira. Caammanuur beetee hawaasni namni lama dhugaa takka wajjin qabu jaanii jechuudha namni lama. Amma beetee akkuma Machiavelli kanatti seera keessa inni achi ceetu gara falaasafama keessa seeni. Ogusan jaanii Caammanuur namni lama dhugaa wajjin qabu jennaan nama lamaa miti namni sadiitu dhugaa wajjin qabaa jee. Namni sadiitu Caammanuurii jabe kan akkamitti jaaniin. Duuba jee re'ee fiidu jee. Waraabessaa jala fiiguu fi abbaa re'ee jala fiiguu jarri sadeenuu dhugaa qabanii jee. Akkamitti jennaan re'eelleen lubbuu ofiitiif baafachuudha. Fiidi isilleen dhugaa qabdi jee maaliif fiida jettee itti murtiin gootu jee. Waraabessaan illee maaliif re'ee nama ari'attan jettuuni jee beelaatu isa harkaa qaba. Abbaa beetee re'eetiinis maa waraabessaa ari'attan jettuu jee. Odoo sadeenuu manatti fiddani sadeenuu dhugaa ni qabamu akkamii jee ni qabanii jaanii. So maal jechuu barbaanneeti waan beetee cubbuu biyya teenya keessa jirtu kana keessattis abboo kaayoo sobne malee warri yuunifoormii uffatanis ka dhugaan isaanii numa jirtii jechuudha. Yoo ka gaariitti ilaalle isaaniifillee galanni galchuu qabu numa jirtii na fakkaatti. Hundallee jee isan sobuu baadhu jechuudha. Ebargaarra Inspektar Saamu'eel Astaawun isaa tun beetee isaan keessaa moo akkamii jechuudha. Bara inni yoo kijibne malee waraanu amma jibbinu kana keessaa bee. Kachi keessatti hafee jira malee ka garaan gubatu. Meegaa ani irraan dubbadhu qaamachi keessa ture. Ka leenjise. Ka wanni hundi sararaan dhokatiin gaafii gaafachuu barbaada jechuudha. So Inspektar Saamu'eel gaafiin kiyya qaamni yuunifoormii uffate kun isaan beetee sabboonummaan jirti. Ilmaan Oromoodhaa akka poolisii idileetti haa ta'u. Akka poolisii federaalatti haa ta'u. Akka ittisa raayyaa biyyattuu haa ta'u. Akka ammaa itti dabale akka riipooblikaan gaardiitti yoo fudhannu taane ilmi Oromoodhaa kan yuunifoormii uffate kun ka qawwee harkaa qabu kun roorroo saba isaa gubbatti deemaa jirtu warri irraa dhukkubsatu jira. Warri hamma danda'utti roorroo tan irraa beetee xinneessuuf salphisuudhaaf tattaafatan jira. Meegaa muuxannoo keetiin sabboonummaan qaama hidhate kana keessa jirti. Tole gaaffii gaaffii kana ta'uu dhabaatellee gaaffii wal fakkaataa irratti kanaan duras deebii gabaabaa irraa kenneen ture. Gabaabumatti jirti. Maaliif seete waraanni
namni akkati jette militariin kabaja qaba. Militarii jechuun kabaja biyyaati, seera biyyaati. Agartee mallattoo biyyaati. Akka inni itti kabaja dhabuu sirna dursa turerraa eegalee waraanni silaa kan biyya tiksuu qabu, silaa kan uummata eeguu qabu, waraana kana ofitti fuudhaniitu karaa ofii isaanii barbaadaniin hoogganuudhaan gara ofii isaanii barbaadanitti geessuudhaantu uummati akka inni waraana kana irraa ilaalcha badaa qabaatu godhu. Akkamittiin yoo jette sirna kanaan duratti sirna bittaa dur nafxanyaan gaggeessaa ture keessattis waraanni biyya tiksee jira. Aduwaarraa kaatee yoo agarte waraanni biyya tiksee jira. Waraanatu biyya sana eegee asiin ga'e. Garuu immoo shirrii Adawaa keessa ture maal yoo jette karaa warra bulchaa tureetiin wanti ta'e ni yaadatta namoonni beeka. Agartee kanaa jecha namni sirna sana ni jibba. Warri achirratti lubbuu isaanii kafalaa ture bilaasha ta'a jechuudha. As deebitee bara Haile Sillaasees ta'ee bara Mangistuu keessattis yeroo Mangistuu Lamaanis biyya bulchaa ture waraanni biyya Sumaalee lolee Itoophiyaa irraa deebisee jira. Lola guddaa gaggeessee lubbuu isaa itti kafalee Itoophiyaa hambisee jira. Garuu dhumarratti sirna sana barcuma jalatti eeguudhaaf jecha uummatatti achi as deebi'anii Hizbaawii saraawwitii, xoor saraawwitii maal kana waraanatti humnaan erguudhaan haadholii rakkisuudhaan maatii ajjeesanii kan rasaasaa kafali jechuudhaan akka uummati waraana sana jibbu, akka uummati waraana sana ifatu akkasittiin ta'e. Ammas sirna yaade keessa yoo jette yeroo nu keessa turretti akkuma kan sabboonummaan ni jira, uummata isaa eegaa, biyya isaa eegaa. Eertiraa wajjinis fakkeenyaan sii kaasa, Eertiraa wajjin lolee jira, Somaaliyaa wajjinis lolee jira. Biyya sana tiksee jechuudha. Garuu achi as deebi'ee sirna mataa isaatii mootummaan bulfachuuf jecha namoota murtaa'an qabatee waraana uummatatti achi as deebisee gaafa uummata ajjeesu jalqabu uummati militarii kana ijaan arguu jibbaa jechuudha. Maaliif madaa qaba waan ta'eef. Kanarraa kan ka'etu uummati waraana jibba malee waraanni silaa biyya takkaaf akka jettes kabajaadha. Kabajamuus qaba, fuuldurattis waan ta'uu qabudha. Sabboonummaan kanaan duras waraanni nama fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa yeroo hin ture irratti Oromiyaa keessatti Oromiyaa kan tiksaa ture waraana naannoo Oromiyaati. Waraanni kamuu hin turre. Fakkeenyaaf bara 90 akka kaalaandara Itoophiyaatti bara 93 achi 94 eegalee Oromiyaa keessa waraanni adda bilisummaa Oromoo hin turre humna dafee qaqqabaa naannoo Oromiyaatti ture. Guutummaa Oromiyaa keessa jechuudha. Kan Oromiyaa tiksaa ture humna dafee qaqqabaa naannoo Oromiyaati. Afaan hin taaneen afaan warri kaabaa nutti baasanii ittiin Oromoo arrabsaniin afaan isaan gaallaadhaan jedhanii maal nuun jechaa turan kanaan duras jedheen ture. Kan Oromiyaa keessa hambise nuyi humna dafee qaqqabaati. Kun sabboonummaadha gartee. Akka isaan uummata keessa jiraataa lafa Oromiyaa irra jiraachaa afaan kanaan hin waamne tuffii kan akka isaan hin goone bakka hundumaatti kan gochaa ture duraanis waliinis dubbannee turre numa mataa keenya. Kun maalirraa madda? Sabboonummaarraa madda. Saba ofii jaallachuu, lafa ofii jaallachuu, biyya ofii jaallachuurraa madda. Kanaa jecha waraanni akkasittiintu kan isaa tikifataa, akkasittiin sabboonummaa of wareegaa ture. Kanaan duras kaaseen jira naannoo nu daangessanii wajjin walitti bu'iinsi tureera. Oromiyaadha jedhee jaallota meeqantu biyyoon nyaatti. Naannoo Amaaraa wajjin yeroo hedduu walitti bu'aa ture. Karaa Bahaa Wallaggaati. Akkuma kana karaa Arsiitiin, karaa Haroo Dumal maal kanaan karaan dura akkuma jedhe karaa sanaanis walitti bu'aa turan. Karaa kunoo Mi'eessootiin Harargeen karaa Cinaaksaniin walitti bu'amaa ture naannoo Somaaleetii wajjin kan kana gochaa ture raayyaa ittisa biyyaatu hin ta'in waraana naannoo Oromiyaati. Maaliif Oromiyaadha jecha sabboonummaadhaaf kana gochaa ture. Immoo gaafa sirni of jala galfatee dhimma dhuunfaa yaaduu jalqabdee dhimma mataa keetii fedhii mataa keetiitii fi dhimma dhuunfaa keetii ijaaruu jalqabde yeroo sana waa'ee biyyaa dhiistee korraapshinii keessa seenta. Ofii keetii of ijaaruu jalqabda. Uummata waan jedhamu ni dagatta. Mootummaa jalatti barcuma baattaa tiksuuf tiksamuu jalqabdaa jechuudha. Ergasii faarsee bulaa taata. Akkuma gurbaan jedhe yeroo sana jireenyuma kee duwwaa tolfattee uummata irratti meeshaa kee galagalfatta.
yeroo kana uummata si jibbuu jalqaba miliitariyaa tuffattus sodaachuu ija balaatiin ilaalu balaaleffachuu jalqabaa jechuudha. Malee sabboonummaan sirriitti ni jira ammas ni jira. Ammas ni jira duraanis tureera boris waan itti fufuudha gaamme yoon gabaabsuudha. Mega kalma jalatti waan qulfii takka taate kaafte keessa waraanni beetee sila irra guddaa waan poolisiin ta'in waraanni hundinuu waan humnarraa ol ta'e sadugaa waan heerri bultumaa dirqe malee dhimmi kaan poolisumaan raawwata. Daangaa biyya tiksuun ammoo ba'aa beetee qaama hidhate kan biraati. Amma beetee itti saraayyaatu akka milishaatti ganda keessa facaasuun tunii fi namaan doorsisuu fi namaan hidhuun egaa itti saraayyaadhaa kanaaf hin tolfamnedha. Kana jalatti wanni takka si gaafachuu barbaadu keessa odoo beetee yakkoota amma Oromoo irratti hojjetame kana hundaa ugaa walitti qabanne qaama beetee yuunifoormii uffate kanaan qaama silaa seera kabachiisu kanaan seera cabsiisaa jiranii mee oduma beenu wanni si gaafadhu keessa qaamni hidhate tokko beetee sabarratti amma dhuunfarratti amma garee takkarratti odoo kallattiin qaama siyaasarraa isaan hin dhufne ofii ka'ee mariihatee na beetee gareen tun biyya tanaaf gaarii miti abaluun kun shororkeessaadha je'ee hidhuu haa ta'u ajjeesuu haa ta'u tarkaanfii takkallee fudhachuu danda'a kallatti beetee ajaja warra siyaasaatii alatti. Tasa hin danda'u. Maaliif seete hojjechaa turre waan ta'eefi wanti uummata keessatti biyya keessatti hojjetamu hundumtuu raayyaa ittisa biyyaas ta'e federaalas ta'e poolisii naannoo Oromiyaas ta'e humna addaa naannoo Oromiyaas ta'e kan saboota kan biraa tarkaanfii isaan fudhatan hojiin biyya keessatti hojjetamu takkallee hooggansa gubbaarraa osoo gadi hin bu'in waraanni ofiisaatiin ka'ee wanti inni hojjetu hin jiru. Bakka dirqama bahuu qabdutti sitti himamaa yoo daangaa ta'e dhimma daangaa yoo ta'e yoo diinni cabsee dhufa ta'e yoo wanta ati loltu jiraate orienteeshinii sii kennamaa eegisitti hamame booddee ni qophooftaa bakka sanatti ni imalta. Erga imaltee booddee diinumaa wajjin yoo wal agarte iyyuu tarkaanfii fudhattu haga giti gubbaarraa gadi bu'utti agartee gabaasa gootee taasisee eedda malee bakka sanatti ergee ergamtee booddee argeera waan jetteef tarkaanfii hin seentu kan biraa dhiisii jechuu kooti. Bakka dirree illee seentee gubbaarraa giti dhufuu qaba. Gubbaarraa akka tarkaanfii fudhattu mootummaan dabarsuu qaba. Kanaafuu wanti biyya keessatti deemu hundumtuu qajeelcha sadarkaasaa eeggatee yoo gadi bu'ellee mootummaarraa abaluu shororkeessaadha. Dhaqaati abaluu hin qaba, abaluu haa hidhamuu, abaluu bakka akkasiitti haa fe'amuu, abaluu waan akkasii haa godhamuu kan jedhamu kallattiidhaan gubbaarraa dhufa giti. Malee waraanni hooggansi takka fakkeenyaaf ani kumaandi poostii bakka wayii takka yoon ta'ee naannaan ani hojjedhu naannaan hoogganu keessatti yoo rakkoon nageenyaa rakkoon wayii hojjetamu jiraate kallattiidhaan na ilaallatti sanarratti hooggansa kennuun hin danda'a yookaan gita fudhadhee dirqamatti ba'uun hin danda'a. Sun waan na ilaallatudha waan naannoo san ilaallatu. Kan kanaan alaa dhimma maqoota gurguddaarraa wal qabatee dhimma gubbaarraa dhufurratti kallattiidhaan mootummaatu gita buusee tarkaanfii akkasii fudhadhaa. Dhimma nama shororkeessu, dhimma namni hidhamu, dhimma kunoo nama mana hidhaatti guuru waan kanaan wal fakkaatee kan tarkaanfii akka fudhatamu godhu kallattii gubbaarraa mootummaadha kan gadi buusu. Sun immoo kallattii isaa sadarkaasaa eeggatee dhufee waraana biratti gadi bu'a malee waraanni ofirraa ka'ee wanti inni gadhe takkallee hin jiru. Garuu waan takka jira. Fakkeenyaaf dheengadda lolli kaabaa eegalee booddee Oromiyaa keessattis akkuma beektu lolli deemaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo wajjinis ta'ee kan naannoo biraatii wajjin. Sanarratti bakka bakkatti waraanni ofiisaatiin ka'ee kan inni tarkaanfii fudhatu jira. Ni mul'ata sun seera miti. Ta'aas hin turre seera keessas hin jiru. An gaafadheen tures. Agartee? Maaliif kana gootu maaliif kun godhama maaliif waraanni bakka deemetti agartee nama hidhamuu qabu. Nama to'annaa jala oolche. Nama mana keessaa baasee hidhee
naannaa poolisii jirutti dhaqee kennuu osoo qabu kaampii keessa tursuu osoo qabu yoo mallee poolisii xaabiyaan naannaa sana hin jiraanne mana adabaa bakka wayiitti geessuu osoo qabu rasaasumaan gadi baasanii viidiyoo ofii rikeerdi gochaa ajjeesuun kun ni mul'ata. Waan akkasii gaafadhee jennaan waraanni akka hin ifanneef jecha dhimma yeroo sana haala yeroo sana deemaa tureeni waraanni didee akka inni hin banne waraanni akka inni hooggansaan ajajamuu hin dinne waraanni akka inni qabsootti bahuudhaaf bakka qabsoo hin deemu jedhee akka inni fincila hin kaafne hin gaafatinaa itti usaa kan jedhu mootummaan kallattiidhaan gita buuse kanan hin beeka qabatamaadhaan malee seera akka hin taane ni beeku jechuudha. Waraannis ni beeka nama takka irratti harkaan fudhachuu hin dandeessu namni qabame takka nama harka booddeetti hidhanii rasaasaan rukutanii qileetti gad darbuu dhiisiiti nama waraanaa wajjin dirree takka irratti lolte nama harka kennate meeshaa itti baasuu hin dandeessu. Seera addunyaa si gaafata gartee seera biyya keenyaa qofa osoo hin ta'in akkuma addunyaattu ni gaafatamta sana keessa leenjitee seera sana baratteetu waraana taatee meeshaa qabattee uummatatti gadi baata. Garuu karaa rakkoon akkasii keessaan wanta akkasii ni mul'atu. Kun immoo rakkoota nama dhuunfaati. Beekumsa dhabuurraan kan ka'e yookaan immoo hin ta'urraan kan ka'e yookaan rakkoo akkasii agartee rakkoo naamusa dhabuutiin callumadhanii jibbiinsaan dhimma dhuunfaatiin wal qabatee namarratti tarkaanfii fudhachuun jira. Wanta akkasii immoo ni mul'ata. Kana mootummaanis quba qabaa beekamumaa harka irra qabe malee seera keessa hin jiru jechuu barbaada gaame. Ulfaadhu galatooma gabaabinaan yakki beeytee harka guddaa almost harka 199 in most cases waraanni tokko imaammata warra siyaasaatiin wanni inni hojjetamaadha. So akka wanni kana jechuun barbaanneef yakkoota Oromoo irratti hojjetamaa jiru hunda duuba harka nama siyaasaatu jira. Hagga kaabinee fi kaadiree fi ilaa hamma beektee gaa caasaa ol'aantutti jira akkasitti nuuf fudhadha. Mega ammas Oromiyaa keessaa odoon baanee dhimma lamarratti yaada sadiin qaba. Gaafilee taanillee naafata. Gabaabdutti taatee beeytee waraanni ummata fiitiif ni dirmata waan jiru keessatti haaluma dhiphaa san keessattuu hoggaa roorroon ummata ofirratti heddummaate keessaa qaama kallattiidhaan deennatiidhaan hojjetamtu jira caasaa 4 kiiloodhaa ta'ifin caasaa waraanaa keessaa alattuu dalagamtu nama keenyatti miidhanii jira. Taateen gobbarraa tabeetee dhagee jira maaltu gobbatti ta'e maal mari'attan jaallan gaafa san waliin turtan marii akkam gootanii tarkaanfii fudhattanoo jirti gaafa san Oromoo baraaruudhaaf. Laali yeroo gobba turre rakkoo baay'eetu achitti deemaa ture. Barani gobba baalee roobee gobba baalee keessa yeroo waggaa hedduun ture naga bosona hedduu keessan ture. Haga ginniir haga beeltuu kurkuraa sawweenaa maal kana keessan hin beeka waan hin ta'eefi. Gobba waggaa turretti maaltu ta'e seete nama maqaansaa Dejen jedhamu jira. Basaasa yeroo sana kallattiidhaani kan mootummaa amarraa masaraarraa gita kan fudhatu kan eegamee deemu innuu kophaasa mangistiidha. Namni mootummaan naannoon Oromiyaa yeroo sana gobba roobee kana maal hoogganaa turan isaan hoogganamu jechuun ni danda'ama. Namni kun nama qabsoo keessa ture. Dejen kan jedhamu maqaa qabsooti malee maqaa isaa miti. Namni kun yoo namni quba qabaate gobba wannoo kan dargii durii ture beete mangistiin gobbatti ijaaramee jiru kan dargii fooqii 5 qabu asii ol fooqii 5 kan qabu irra keessatti kan xiyyaarri bu'u danda'u gibbii guddaa kan maallaqa guddaadhaan ijaarame kan immoo ammarran beeku waggaa haga sana haga wayyaanii biyya bittee jirtutti takkaa kan balballi isaa banamee hin beekne istoorii takka meeshaadhaa fi waan kunoo konkolaataa qajeelchota dargii duraan konoreeloti maal kun ittiin fayyadaman jara tachi keessa dhaabatee jiraan ala kan namni takka illee hin seenne kaampii nuyi bira jiraannu
ittaanee kan jiru fooqii 5 qaba asii ol. Achi keessatti namni amma dajansiin jedhu kun yeroo uummati keenya Jimmarraa Walloorraa akkas dhufee Anaajina deema miti. Dirree ishee kanaa Hussein gaafa isaan deemanii kaan lukaan dhufaa kaan gaafa wannoo ta'an uummata keenya guureetu mana kana keessatti hidha. Namni hin beeku. Anaaf namoota murtaa'e qofa hordofaa ture. As keessatti uummata keenya fidee hidhaa achi keessatti dararaa. Ijoollee keenya wajjin walii galleetu halkan deemnee akka isaan uummatichi keessaa ba'ee gara Anaajinaa deemu gooneerra. Haa ta'u malee mana sana amanee namni itti kennu tokko jira. Namni naannaa sana keessa jiru hagan biyya sanaa ba'eetti fakkeenya namni mana dhagaa jirtan yoo jiraattan namni qe'ee sana keessa qubatu nama Birruu jedhamu sabaanii nama naannoo sadiiti. Qabsa'aa nama tureedha. Garuu namni quba isaa hin qabu. Namni sun nutumti keenya mataan keenya yoo tarkaanfii irratti fudhachuuf kan turre 92 keessa Gindhiiritti waraana adda bilisummaa Oromoo namooti booji'amanii mana murtiitti dhiyaachuudhaaf ganama wannoorraa fuudhamanii bakka turanii fuudhamanii mana murtiitti geessaa ture. Kan ajjabee deemaa ture namicha amma Birruusiin jedhu kanaaf nama kan biraa nama takka ture. Maal godhe seete yoon dogachuu dhabaadde 90 takka. Namni kun maal godhee namoota 9 hidhamanii deemaa jiran qabsaa'ota maqaa isaanii wallaaluu kiyyaan uummata kiyya dhiifaman gaafadha. Namoota yeroo sana turan maqaa wallaaluu kiyyaan garuu nama 9 keessaa namni tokko kan fuuldura jiru harkaa fiige miliquuf. Namicha harkaa fiige sanaa jecha nama 9 sana nama 8 hafan walitti fixe. Ni dhuman. Kun Ginniiritti ta'e magaalaa Ginniir keessatti bara 90 takka uummati naannaa sanaa yoo quba inni qabaata ni beeka sirriitti. Eenyu maal akka godhe garuu wanti beekamu hin jiru. Namni kun nama Birruu jedhamudha. Maqaan isaa Birruudha. Haadha manaa qaba. Ijoollee qaba. Eegii kanaaf godhe booddee hidhame. Achumatti uummati xiqqoo itti iyyee jennaan hidhamee agartee gaafa aangoo qabaattee waan akkasii gootu uummata tasgabbeessuuf jecha mana hidhaa bakka takkarraa si kaasanii bakka takka si geessanii achumaan adiraashaan kee bada agartee keessattuu yoo Oromoo hin taane akkasittiin yeroo baay'ee Oromiyaa keessaa nama fixanii biyya takkatti jijjiiramaa turan. Namicha achii nama fixee aga murtaa'eef to'atameera jedhamee achirraa ba'ee goobbatti ergamee mana kana keessa jiraata. Hin kaffalu, mootummaan isaa hin beeku, namni takka quba hin qabu, kaambii mana xiyyaara irratti buusiin jedhu kana keessatti goobba. Namni takka hin seenne achi keessa jiraata. Namichi Dejen jedhamu kun kan Deennetti keessa hojjetu. Namicha kana qofatti amanee kan kaambii gibbii sana eegu isa ture. Gartee? Waan kana hagammaa carraa dubbachuullee hin arganne tureera ta'u namni illee hin dubbanne beektaa xiqqoo waan hin xumuramne ture waan ta'eef badaarraa dubbachuurraallee hagas mara gammachuurraa hin qabu. Nama sanatti achi keessa ture namni kun immoo namni Dejen jedhamu akka barbaade godha. Kaadirees ta'ee namoota naannoo sana jiran kan siyaasaan shakkaman bakka barbaadetti feesisa bakka barbaade geessa. Ni mari'annee nuyi. Namooti murtaa'ee jiru ni mari'anne. Mari'annee waa tokko gochuu qabnaa jennee mari'annee osoo kanaan jirruutu ammas hooggansootuma qajeelchituma keenya keessaa yeroo sana Oromiyaa kan bulchaa turan keessaa dhufanii Baalee Gobbaa dhufan. Baalee Gobbaa dhufanii nuyi eegumsaaf jabaadhaaf baane deemnee namoota yeroo sana Oromoo miti maqaan isaanii Oromoo miti baagiraawundiin isaanii Oromoo miti maal jedhamu kanarratti tarkaanfiillee fudhanna jennee waan akkasii yaadnee turre wal bira qabne teenyee mari'anne amma. Nama hooggansa Oromiyaa irra jiru kana nama information isaa nuyi sirriitti hin qabnee fi nama akkasittiin ituu hojii keenya argaa jiru Oromoo dararaa jiru. Kamtu dursuu qaba maaltu akka ta'uu qabu mari'anneetu waan pilaan biis irratti dubbanne dhiifnee baga dhiisnes yeroo sana dhiifnee namooti sun jiru har'a jiru baga jiraatanis kallattii dhuunfaadhaan rakkoo irraa hin qabu dhimma siyaasaa fi haala nuyi ittiin yeroo sana yaadaa turreedha.
sana dhiisnee yaada keenya gara pilaan Eetti deebinee haga takka wanti nu sirreessuu yaalle jira. Kallattiidhaan hundumaallee yoo ta'u dhabaate wanti nu sirreessuu yaalle jira. Garuu akkasittiin kan uummatatti taphachaa ture bakka sana keessa namni yeroo sana lubbuu nama 9 baasesi haga ammaa waan biyya sanaa deemu natti hin fakkaatu. Namni naannaa sana jiru quba haa qabaatu. Naannaa Beeta Mangistii gubbaa Shabalee hoteela Shabalee ol dabartee kaampii waraanni keessa galu jira. Kan kanaan dura immoo gibbii Iseffaa kan dargiin keessa ture jira. Ergi dargiin biyyaa ba'ee balballi sun banamee hin beeku. Namni seenee hin beeku. Waan achitti ta'aa ture. Yeroo biraa ajandaatti bannee yoo irraa haasofne waan sa'a meeqa xumuruudha garte. Immoo haga dandeenya irratti sanarratti hojjenne uummata keenya achi keessa turanii achitti dararamaa turanii baraaruu yaallee jira. Ijoollee nama biraa hafanis jiranii kan dhugaasaa beekan jiran kan lubbuun hin jirres jiranii haga dandeenya hojjenne. Yeroo sanarratti gaafan kana siin jedhu akkuma salphaatti xumuramee yookaan akkuma salphaatti ta'ee osoo hin ta'in namni waan ta'eeti waan ta'eefi akkasittiin namni quba haa qabaatu namaaf hin gala jedheen yaada. Waan akkasirratti agartee hojjechaa turree wanti Baalee Goobbaa Roobee keessattis ta'e waan hedduu jira. Kana keessaa kun waan takka waan maaliif akka itti na gaafatte hin beeku kana fakkaata argamu. Ulfaadhu galatoomii lakki namoota gurratti waan haasa'anii nama si beeku wayitumee naa gaafadhu naan jee gaafii lammaffaa ammas namni gurratti naa haasa'ee jira. Amma immoo gara Dambidollatti si deebisa. Duuba taatee wayitti natti himanii inspektarillee guyyaa tokko inni nuufiifuu hidhameeti isaa deemuu jiru agarree jaan. Waraanaan marfameeti inni nu hidhamee deemanii jaan gaafa yoo jiraatte naaf ibsita. Magaalaa Dambidolloo keessatti gaafa waraanni wayyaaneen si hitee siin deemaa turte nama wayii si baadhachiisaniiti siin deemaa turtenidha. Namni sani nama du'e moo nama machaayetu gargar naan bahin adda naa baafta jechuudha. Mee taateen san taatee maaliiti jechuudha? Maaliif waraanni si marsee siin deema? Kasi baadhachiisaa deeman kun eenyu jechuudha? Taatee Dambidolloo sanoo. Gaammeen irra dhimmuma dhuunfaa kiyya irratti yonnoo taate maggaariyyaa jalbaanatti taate beektaarraa dhimma dhuunfaa irratti illee badaa itooni dubbachuu barbaadde natti tola. Garuu wanti ta'ee namaa ifa gochuuf jecha dhugaadha gaaffiin akkasii ka'aa ture. An takkaa irratti waan akkasii irratti dubbadhee hin beeku. Yeroo sanaan gara Dambidolloo deemeen ture guyyaa ayyaana wayii ture hiriyootii kiyyaa kan waraana keessa humna kora bittinneessaa Oromiyaa keessa turan kan gara poolisii nu biraa deemanis jiru. Ani immoo gara federaalaa deemee ergasii achitti wal agarree waliin turre. Sana dura dursee raayyaan ittisa biyyaa Dambidolloo tureera. Yeroo raayyaan ittisa biyyaa waraanni yeroo Dambidolloo seenu akkuma beekamu waraanni mootummaa keessattuu raayyaan ittisa biyyaa gaafa Dambidolloo seenu yeroo hundumaa dararaan rakkoo hedduutu irra ga'a. Yoollee uummatii wannoo ta'uu dhabaate sareenuun hin dabarsitu. Keessattuu gandootii takka jiran kan beekamanii ni rakkatu. Kanaafuu jecha maqaa biyya sanaa maqaa Dambidolloo jedhu keessattuu raayyaan ittisa biyyaa hin jaallatu. Saba kam yoo ta'anii Dambidolloo waan jedhu hin fedhan beeku waan ta'eef durarraa kaasee beeku waan ta'eef lammata immoo maqaa obboleen Colataa faatii wal qabataa kana kanaan waan wal qabatuuf jecha sodaas ni qabanii jibbiinsas ni qaban. Sanaa jecha raayyaan ittisa biyyaa seenanii uummata dargaggeessa magaalaa keessa jiru irratti miidhaa geggeessaa turan. Akka barbaadan tumuu ni hidhanii kaambiitti geessanii tumanii gadhiisanii waan akkasii jira waan ta'eef guyyaa nuyi gaafa waliin ijoollee riyaa kiyya kana wajjin alatti baanee waliin turre kanarratti gurbaan raayyaa ittisa biyyaa kunis hiriyoota isaati wajjin dhufanii bakkee garte. Bakka nuyi turretti dhufanii rakkoo wayii uumameera. Ani quban qabuun ture hin agarreen. Rakkoo wayii bakkeetti uumamee walitti bu'iinsa yeroo sana ta'een gurbaanii uummata dararaa ture kuni lubbuun darbe balbala irratti.
lubbuun darbee erga kufee booddee raayyaan ittisa biyyaa informationii qabatanii oraalii guutuudhaan gad dhufan. Gaafa gad dhufan an mana keessaa gaafan gadi ba'u uummati dursee jara arge fiiguutti ka'e kaan dallaarra utaalee kaan wannoo ta'e. Anaa gadi ba'u gurbaamti mirgaatiin miila jilana ciisee jiru walitti qabamnee jechuudha. Walitti qabamnee isatti argeen gaafan xiqqoosee akka fiiguu ta'u rasaa sanarra dhukaasanii niin qabame. Qabamee sila rabbutu lubbuu na oolchee gurbaan lubbuun darbee jira. Gurbaa na baachisan. Fuudhiitii hospitaala deemuu qaba. Hospitaalatti geessisaa jedhanii gurbaa sana magaalaa Dambidolloo irraa hospitaalli kiiloomeetirii dheeraadha beektaa. Galgala ture. Warri kana arganitu kallattiin na gaafatanii deebisee fi silaa gaarii ture. Isa baadhadheen isaan anaan meeshaadhaan na bira wannoo ta'anii jaraan qabameen akka nama waa wannoo godheetti nama kana baadhadhee hospitaala Dambidolloo qaqqabe. Hospitaala Dambidolloo qaqqabeen gaafa deemnu akka tasaa doktorooti ciisanii jiranii halkan ture. Namoota kan biraatu jara kaasa se'anii ka'ullee hin barbaanne ture waraanni yeruma sana meeshaa fi muzii meeshaatiin fooddaa kana caccabsaniitu doktoroota achi keessaa kaasanii gurbaan lubbuun darbee jira. Gaafatamee jennaan mana reeffaa seenuu qabaa jedhame. Mana reeffaa geessinaan jedhan amma. Manni reeffaa moo hospitaalicharraa ijoolleen Dambidolloo ni beetti. Xiqqoo caakkaa keessa jira beektaa. Bakka anis akka na galaafatanii nan baree baatadhee manii namnis nan gargaare baatadhee man seenee eegin ol galchee lafa kaa'e booddee takka meeshaa naachifatee takka na gaafate. Warra akkas godhe beektaa irratti na gaafate. Agartee ani waraanaan jedheen. Ani waraana jennaan waraana kamii waraana agartee waraanaattiin wannoo maqaa itti baasanii itti nu waaman kanaani ati waraana diinaatii naan jedhe. Wanti lubbuu kiyya baaseen hin gabaabsa. Waraqaa eenyummaa federaalaan qaba. Ituu yeroo sana waraana naannoo Oromiyaa ta'e yookaan waan kan biraa ta'e anis isuma wajjin achitti hafeen jira mana sana keessatti already. Garuu waraqaa federaalaan of harkaa qaba. Iseen xinnoo vaaliyuu qabdi waraqaa eenyummaa sana daddafeen haalli isaa natti hin tolle of harkaa baaseen yoona shakkitan nama kanaa. Anis haaraan dhufee maatii gaafachuuf ijoollee arguuf nas dhufee kanaan na hubadhaa jedhee maqaa kiyyas ilaalanii maqaan kiyya Saamu'eel Ermiyaas jedha. Sunis lubbuu na oolchee jechuudha garte. Malee yeroo sana silaa maqaan kiyya gammachuu ta'e dhugaa jirtu kanuma gaamme dhugaa agartee amma tapha fakkaata wanti darbe tapha fakkaata. Itoo silaa maqaan kiyya gammachuu yookaan badhaasaa yookaan akkas ta'e anuu namni quba hin qabu hankiyyallee argamu jechuudha. Kan gurbaallee magaalaatti du'ee uummati quba qaba. Hankiyya silaan argamu achiin hin hafan ture. Maqaan kiyyas waraqaan eenyummaa sunis akkasittiin lubbuu na baasee warra si gaafateenis galatoomaa jedhiini dhimma dhuunfaa yoon irraa qabaattan natti himaa jedhiin. Hayyee imala keenya gaa baalee Ginir turre Ginir irraa roobee dheene roobee irraa goobba dheene goobba irraa Dambidolloo dheene Dambidolloo irraa yoon irraa dadhabuu baattee gara Jimmaa si geessaa garuu aproomis kana booda imala sittiin baay'isu. Taatee Jimma irraa illee haga tokko information gariis irraa hubachuu barbaada. Uummanni keenya kan Jimmaadhaa maqaas guddaa qabanii jechuudha nama jabaatu isaan keessaa bahe. Rakkoos jajjabduu keessumachiisaa jiranidha. Isaanii dachaadha jechuudha miidhaanii. Nama akka keetitti yuunifoormii qabu koofiyallee diimtuu akka ta'eetiin na fakkaate dogoggoruu baadhee hedduu pirezidaantootaa fi hogganoota jajjaboo ka biyyoolaatii biyya keessallee gaabii uwwisuudhaan beekama. Hin beeku yoo leenjii addaa ta'e akkatti gaabii uwwisan kana waraana keessa leenjisaniis hin beeku. Namni sanii eenyu si gaafachuu barbaada. Isaayyaas Afeworqiidhaa gaabii uwwisan ammisanii. Taaddasa Warradallee isaatti uwwise.
Hoggaa fadhees suufaa fi koota irratti agarra. Hoggaa fadhees koofiyaa diimtuu fi dufoomii irratti agarra. Namni kun waraana moo nama siyaasaati? Hagam takka waa isaa dhageessee akka carraattoo waluu beekumsa qabdanii leenjii akka tokko mee waluu beeytanii jechuudha achirraa jalqabu. Inni kun eenyu? Inspektar Saamu'eeloo nama kan inni beekaa? Tole Jimma irratti waan akkasiin baay'ataa waan amma jettee kaaste kanaafi xiqqoo maaliif dhugaadha pirezidaantiin naannoo Eertiraas biyya Eertiraas achi deemee uffatee jira. Nama amma jettu kunis okay amma viidiyoo argaa jira. Nama kana nin beekaani sila gaafattee jennaan bulchiisa moo dhimma nageenyaa ta'ee si gaafachuu kan ture. Dhugaadha nama kana nan beeka sirriitti yoon maqaan isaa Tijjaanii Naasir jedhama. Waliin qabsoofne. Gaaffii keessattiidha jechuudha. Amma koofiyyaa kanarratti agartee kana innis ni qaba. Qabsoon keenya waluma duukaadha. Guyyaa tokko walumaan qabsoo eegallee waliin leenjiis fudhanne Oromiyaa irrattis waliin hojjechaa turre yoon dogongoruu dhabaaddaanii ergee dirqamatti baanii booddee ani gara Baaleen deemee inni gara baha Oromiyaa gara lixa Oromiyaa deeme. Achitti hojjechaa ture achirraa akkan quba qabutti ergasii naannoo Oromiyaa irraa waraanni hedduun ituun federaalaan seensiin dura obbo Junaddin Saadoo waraana naannoo Oromiyaa hadiigamu erga jedhamee booddee wannoo godhee ture naannoo Oromiyaatti akka isaan deebi'an. Akka isaan poolisii keessatti hirmaatan, akka isaan tiraafikaa keessatti hirmaatan, akka isaan haala adda addaa keessatti seenanii hojjetanii godhamee ture. Yeroo sana inni carraa sana argamu Oromiyaan deeme. Kan isaa yoon dubbachuu barbaade hanganuma garuu Jimma keessatti yeroo baay'ee keessummooti naannoo sana ni deemanii naannoo Oromiyaa irraa wal qabatee naannoon sun xiqqoo amma nageenyaanis badaa jeequmsi badaa keessatti hin mul'atu. Tokkoffaa sanaan waan filaminatti fakkaata. Uummatni achi dhaqee gaabii uffatu kuni muummee ministeeraa keenyas dhalataadhaan biyya Jimmaati. Kanaaf keessummaa achitti afeeruu natti fakkaata. Obbo Tuujaniinis keessummaa simachuu irratti rakkoo hin qabu. Waan sirriibu nama kana wajjin sirriitti wal beenna. Sirriitti qabsoo keessatti wal beenna. Garuu ibin quunnamuu yaaleen hin ture. Bilbila kiyya waan hin beennee fi na jalaa hin kaasne malee. Dhimma Jimma keessatti deemaa jiruun namni baay'ee isa komataa isarratti taasisuuf yaaleef hin ture. Quunnamuun yaaleen ture. Yeroo Oromiyaa irra turre haala isaatii fi amalli isaa dhugaa dubbachuuf nama gaariidha. Oromummaa isaa irratti rakkoo hin qabu. Nama sabboonaadha. Agas mara gara jabeenya hin qabu. Amma eegee aangootti dhufee booddee akkamittiin akka inni garaa jabaate akkas ta'e hin beeku. Yeroo inni Jimma hoogganu keessatti waggaa 2-3 dura Jimma keessatti dhalataan Wallaggaa Shaniidha jedhamee kan inni Jimma keessa guuramee hidhamuutti ka'e yeroo inni aangoorra jiru irratti yeroo obbo Tuujanii Naasir aangoorra jiru irratti kun ta'e maaliif akka ta'e hin beeku. Lammaffaa ni yaadadha yeroo sana dhimma nageenyaa irra ture natti fakkaata Jimma keessatti tuu bulchaa Jimma pirezidaantii Jimmaa osoo hin ta'ini namni Oromoon ajjeefamee kan magaala Jimmaa keessa harkifame bara Tuujaaniin nageenya keessatti hirmaate
hojjechaa jirudha. Kun akkamittiin akka inni ta'e hin beeku. Akkuma isin jedhan nama kana background isaa nan beeka waan ta'eef sirriitti ol beekna waan ta'eef rakkoo kan biraarraa hin qabu rakkoo kan biraatiin isaan beekuan. Yeroo ammaa kana garuu xiqqoo gara jabeenyi ni mul'ata naannaa sanatti dhimma nageenya irratti gara jabeenyi ni mul'ata namooti suuraan isaa sooshaal miidiyaa irra ni deema akkuma tamma jette kanas namooti namni kun waraana moo maal jedhanii ni gaafatanii by the way wanti beekamuu qabu ijoollee waliin qabsoofne keessaa heddumminni isaanii iddoo guddaa argatanii yeroo ammaa kana kan isa fakkaatanii Oromiyaa keessa kan hojjetan hedduu jira. Akkuma kana kan isin jedhu Oromiyaa keessa hojjetan gaafa isin jedhu kan uummata quuqamanii kan uummataafis hojjechaa jiranii kan waan Oromoon jararraa eegu hojjechaa jiranii tokko lama jedhee maqaa isaanii lakkaa'uun hin danda'a heddumminaan jiran godina hundumaa keessa haga federaalaatti aangoo guddaarra jiran hojjechaa jiran akkuma kana immoo karaa boojjaaniitiinis rakkoon akkasii ni mul'ata. Isan dhibeen quunnamuu barbaadan achi duwwaatti uumamee osoo hin ta'in kun rakkooma Oromiyaa hundumaati. Garuu maaliif akka inni kana ta'e quunnamuuf yaalee hin arganne gabaabumatti namni kun eenyu yoo naan jette nama waliin qabsaa turreedha. Riyaa waliin turre guyyaama tokko qabsoo waliin seenne amma garuu bulchaa godina Jimmaati. Meebi aangoonis jijjiirteetti ta'uu ni mala yookaan immoo kallattiidhaan giti gubbaadhaa bu'u isa jijjiirra ta'e hin beeku. Gabaabumatti kana fakkaata gaama yoo gaaffii biraan qabaanne isarratti. Ulfaadhu galatoomi maaliif yeroo suufa uffateellee nama waraana keessa turellee fakkaatu jechuudha. Yookaan uffata waraana agarteellee nama siyaasaan fakkaatu aktara wayii tokko ta'uu jira jechuudha. Aktara beetee akka hundattuu gaafa distiraktara irra beeti qotee bulaa fakkaata. Obbo Tijaaniin inumaatu gaafa sooraman gara Finfinnee dhufanii aktarummaa amma taatummaa illee hojjechuu waan danda'an na fakkaata jechuudha. Taalantii ajaa'ibaatii irratti argee waraana ta'uu danda'an, siyaasa ta'uu danda'an, qotee bulaa ta'uu danda'an, uwwisa gaabiillee ni beekan adonoo gaate isaanii kannaa hedduudha irratti argaa jirra. Mee odoo gara biratti hin dabarre akka nama kaleessa isa beekutti akka obboleessatti Obbo Tijaaniidhaaf maal dhaamtaa jechuudha. Maaliif kakuudhaa fi waadaa kaleessa waliin seentanii jiraadha. Kaleessa gara laafinaan isa beekta. Kaleessa sabboonummaan isa beekta. Kaleessa nama Oromoo quuqamutti isa beekta. Arrammoo wanni Jimma keessa deemaa jiru isarraan taatu ajaja isatti gad dhufaa jiruun taatu uummanni keenya ka Jimmaadhaa rakkina hamaa keessa gadadoo hamaa keessa jira. Akka Saamu'eelitti akka obboleessatti otoo siyaasa hin taane odoo olola hin taane odoo maqaan hin qabne illee kan nuufi odoo hin taane amaanaa harka isa jirtu saniin ummata Oromoodhaatiif keessaa hawaasa irra inni beekee amaanaa fudhatee godina kana bulchaa jiru irratti ummata Jimmaadhaaf akka maa ta'uu jettee gorsitaan maal itti dhaammatta Obbo Tijaanitti? Tole maal seete kanaaf ani badaallee irraa dubbachuu hin barbaanne maaliifi nan quunnamaa jedheen abdii qaba. Nan quunnamaani akkuma isin jedhe backgroundiin isaa kaleessa gaafa waliin turre qabsoo keessa waliin turre hundi keenya Oromoo taane Oromiyaadhaaf qabsoomne nis ni beeka waan ta'eef aangoo guddachuun akkas nama godha waan jedhu maaliif akka inni jijjiirame hin beekne isatu naan galle kanaaf waan baay'ee irraan dubbatin malee akka godina Jimmaatti komiin ka'anii fi dhimmi miidiyaa irratti isaa wal qabatee deemaa jiru wanti deemu waan hedduu jira. Kanaa jechaan sanarratti baay'ee dubbachuun barbaadu maaliifi kallattiidhaan inni dubbisaan jedheen abdii qaba waan ta'eef amalli isaas nama akkasii miti. Akkuma keenya kaleessa nama Oromiyaadhaaf qabsaa'aa ture akkuma kaleessa lubbuu isaa kennee Oromiyaaf qabsaa'aa ture arras uummata isaatii lubbuu kennee uummati gaa waraana ta'uu isaa isan beeku meebi akka inni waraana ta'e dubbachuu kiyyas akka inni hin komanne abdiin qaba maaliif waraanummaa isaa ittiin boona waan ta'eef inni dhoksaa jedhee yaadu. Kanaa jecha kaleessa waadaa kaleessa waliin galle kaleessa lubbuu isaa kennee rasaasa dur dhaabatee uummataaf akka hojjechaa ture sana har'a uummata irratti hojjechuurra akkuma isaa kaleessaa uummata isaatiif osoo hojjetee gaariidha.
Gabaabaatti ergaan kiyya kana badaarraa dubbachuun barbaadu. Osoon qulqulleessee wayya lammaffaas baagiraawundii nama akkasii nama rakkoo qabu kaleessa qabsoo keessattis nama hamaa miti. Nama akkasittiin hin beekunan. Kanaaf hin xiqqoo sirraa kusadhe. Hedduun jiranii gaamme hedduun isaanii ni jiranii sadarkaa gurguddaarra kan jiran Oromiyaa keessaa dhimma nageenyaarra yoo ta'e jette dhimma hedduurra kan dalagan kan aangoo qaban kan guddatan haga masaraatti kan jiran ijoollee wal kan kaleessa waliin qabsaa turre masaraama keessa Dr. Abiyyi birallee kan jiran wal beekna agartee kallattiidhaan yoo wal quunnamuu dhabaannillee walii yaafanna karaa nama namaatiin eenyu eessa akka jiru maal akka hojjetuu fi maalirra akka jiru quba wal qabna hundi keenya. Kanaa jecha sadarkaa sanatti waan hin beekneef jecha waadaa kaleessaan dagatinii wanti jedhuun karuma miidiyaa irratti kan kabiraa keessaanii ni hurraa jedhee ni yaada. Gara kaabaadhe nama obbo Saamu'eel dhiifamallee nu godhe sagantaa dhiyeettuu dhagoon irrayi. Gara kaabaa ogaansi geessu haasoo beektee namni xiqqishotti burjaajee jira jechuudha. Gaafa Oromoo protestii keessaa'uu 11 sa'aatii gubbatti xalaatiidhaan beektee Oromoo damdamiinuun takkaallee Gondar keessaa mul'atte wayyaan illeen achiin kuttee Oromaaraan gaafa san dhalatte warri arrallee tooftaan akkasii qabsoo Oromoo ni fayyaddi jedhanii yaadanni jiranii jechuudha. Xalaat wadaajee noosan. Meegaa ati ammallee nama yuunifoormiin baafatini. Ammallee odoo carraa argattee dirqamni sii kenname nama dirqama fudhatu jeetan abdadha. Yeroo ammaa tana keessatti abaa'oo haa ta'u, kaafaa'oo haa ta'u, woboo haa ta'u qaamni birallee Saamu'eel Ermiyaas inspektara keenya kulufaannoo wajji waliigalleeti masaraa kana cabsine Oromoorraa gidiraa akka dhaabbattu goonaa roorroo jalaa Oromoo baafnaati zammana kaasee wajjiin waliigaltee fixanne miree wadaajoo dubbifne shaalaqaa masaafetti dubbifne Iskandar Naggaa wajjiin xumurannee jirra atis kootuuti birgeedii tokko hogganii amma koorii tokko maakaloxoorii tokko hogganiiti waliin finfinnee seennaa odoo siin jaanii faannoo wajjin yuunifoormii kana uffattee gara finfinnee ni dhufta. Laali jechati sila jette diinni fira kiyyaa diina kiyyaa wanti jedhamu tokkoffaa immoo siyaasa keessatti firri dhaabbataatii fi diinni dhaabbataan hin jiru wanti jedhamu takka jira. Sana itti namana. Garuu karaatti itti amantutu jira. Agartee karaa lamaaniin ilaalaan yoo karaa lamaan ilaalle gaariidha. Amma gaaffii mana gaafatte keessatti gabaabaamatti habadan waan hin taane. Maaliif yoo jette ani amma namoota kanaa wajjin kaleessa sirna federaalizimiitiif lollaa jedhamee adda bilisummaa Oromoos ta'e Eertiraanis wayyaaniinis wadduukaa ta'anii kan naannoo Amaaraas ta'e dargii kuffisanii jiran. Ergii kuffisanii booddee wanti nurra ga'eef wanti ta'e ni beenna. Haa ta'u immoo sirni federaalizimii suni haga murtaa'e lafarra bu'ee naannoo Oromiyaa jedhamtu naannoo Tigraay jedhamtu uumee jira. Sun qabatamaadhaan sanatti namana. Yoo karaa sana ta'e. Uummata ammati maqaa dhoofte hunda isaanii hooggansarra jiranii faannoo hooggananii wajjin kaayyoon kiyya takka miti. Kaayyoon kiyya kaayyoo Oromooti. Qabsoo Oromoo irratti yoo naan jette qabsoo Oromoo irratti ani kaafaa wajjinis qabsaa'ee aabaa wajjinis qabsaa'ee Oromoodhaaf ta'ee Oromoo hin miidhu taanaan mootummaa amma jiru wajjinis yoon qabsaa'e ani dhimma Oromoo irratti rakkoo hin qabu. Maaliif fedhiin kiyya dhimma Oromoo fi Oromummaa waan ta'eef ani aangoo sanarra dhaqee aangoo qabachuudhaaf miti ani kan inni Dr. Abiyyiin falmu agarte kan inni ittiin mormu bakka sana taa'uuf miti. Personaali rakkoo personaalii miti jechuudha. Abbaan fedhe Oromiyaa abulchu abbaan fedhe Oromiyaadhaaf yoo ta'e sana wajjin qabsaa'uudhaaf kaleessas qabsoodhaan ture ammas qabsaa'uuf qophii. Garuu uummata kana wajjin walitti masakamaatii 4 kiiloo galtanii ergasii hoo deebii kana mee booddee yoo naa deebisten beekoti. Ergii faannoo wajjin walii taanee booddee 4 kiiloo eegi geenye booddee maaltu ta'a? Maaliifin kana si gaafadde? Ka'umsi isaanii
haalli isaan siyaasa isaanii ittiin geggeessan araati kiiloon kan keenyaa masaraa abbaa keenyaatiidha. Gaaffiin takka kana. Sanaaf falmaa jira. Adaamaatu Naazireetiif falmaa jira. Bishooftuutu Dabra Zayitii kan keenyaatiif falmaa jiran. Wallaggatu biizamoo maaloodha jedhanii baggee midiriidha jedhanii falmaa jiran. Jara fideen aangootti kennuuf jara wajjin lolamoo isaan keeyyataa fi adeemsa siyaasa isaanii haala ammattiin bosona keessa jiran jijjiirratanii dhimma federaalizimii yommayyuu akkamittiin jedhu jarri kun. Haga kaleessaa agarraatti bar waan isaan dubbatan quba qabna ni beenna. Oromiyaa keessaa Oromiyaa dhufanii waliin qabsoonni Oromiyaa seenanii dhiisiiti osoo carraa isaan hin argatin Shawaa keessatti waan isaan Oromoo gochaa jiranii Walloo keessatti waan isaan Oromoo gochaa jiranii argaa jirra. Bari hin daganne nu darnee daganna maleessa bara akka isaan ambulaansii irra gadi guranii gaafa qalanii gaafa isaan morma fannisanii baatanii deemanii. Kun isoo jiru isa siyaasa misla jette firri dhaabbataatiif firri maaloon hin jiru jecha jedhu sana jara kana wajjin walitti fiduu osoo dhabaanne. Hin ta'u walumattuu dhufuu hin danda'u karaa kamiin. Qabsooftee waliin dhufta. Eegii waliin dhuftee booddee biyya abbaa kiyyaa irra eegiin fidee booddee jara baadhee fideen itti kennee ammas bosonuma seeneen ammas ilmeen kiyya ijoolleen kiyya dhufaa dabarsa bosonuma ta'anii jara kana lolu nuuf innee maka kenninee deebina moo maal ta'uuf deemaadha. Agartee namoota kaayyoo qaban namoota mirga mataa isaanii falmachuudhaaf dhaabatanii naannoo mataa isaanii wannoo sirna bittaa naftanyaa jala walaba baasuuf dhaabatanii namoota kana wajjin wal duukaa taatee waliin qabsaa'uu ni dandeessa. Jarri kuni tokkoffaa warra sirra durii leellisu. Akkasiin jedhe amantiin isaanii amantii takka. Wanti isaan barbaadan kan biraa lafa Oromiyaa saamuudha. Oromiyaa wanti jedhamtu iyyuu hin jirtu. Oromoon wanti jedhamu hooggansi isaanii takka kanaan duratti dubbadheen ture. Oromiyaa wanti jedhamtu iyyuu Nageellee Booranaa qofaa. Kan kanaan Nageellee Booranaarraa kan hafe guutummaan isaa lafa Amaaraatii jedhanii qabsoo eegalanii bara. Muranii eebootti ka'anii nutti agarsiisanii bara. Annamaan dhaqaatiin lolaa jechaa hin jiru. Jara kanaa wajjin ajandaa maalirratti walii galaatii kottaa araa kiiloo seentaa jettee gaaffii naa dhiyeessuu keeyyuu I really don't know akkamittiin deebisu maal goona hojiin qabsoomnee dhufnee araa kiiloo geenye ergasiyoo itti kennine akkuma barame sana Sudaanii fi Eertiraatti galla. Kun waan hin taane waan qabsoodhaan wal bira hin fakkaanne maybe warri narra beekanii waan beekan qabu waan ta'eef sadarkaa sanatti yaaduu ni danda'u. Wajjin hojjennas jechuu ni danda'u. An sana keessa hin jiru. Kun uummata kiyya ta'urra mootummaan fedhe akka fedhe godhee yoo bulche naa wayyayyuu. Ifanatti mee hojjette an qabsoo Oromoo fuudhee jira wajjin walitti masakee jara fiduurra wanti fedhe yoo Oromiyaa bulche irra naa wayya. Akkasitti narraa gabaabsi honnoo xinnoo waan hin taane keessa nama seensisa. Gaaffii wannoo na gaafate beekta. Maal jechuu akka ta'e hin beeku. Laa maaseeta waan dhugatti nama keenyaaf namaaf haa galtuudha malee ifa jechuudha. Namaaf haa galtu malee ifa. Ammoo gaa akka jaanii jiran malee nuti kaleessaas beeytee qabsoo Oromoon ganne fuulduraas hin gannu nu amanaa nuti beeytee waan Oromoodhaaf tolaa nutitu beeka keessaa ati waraana maaliif jettee na gaafachuu hin dandeessu naaf ifaannoo waliigallee lollaa kootu lolchiisii ajajuma kiyya fudhuu siin jaan maal deebisaan kee maali jechuudha ati waraana gaafumaa na gaafachuu hin qabdu tarsimoo kala lafa keenya naamusa kana masa kamiiti guzoo wada finfinnee araa kiiloo siin jaan faannoo akkam gootaa san nutiitu murteessaa yookaan siin jaan taate akka waraana tokkotti ajaja isaanii fudhattee imala keetti ni fufta. Maal taate gaame maal taate waanuma hin taaneen siin jedhe bara gaaffii akkasiin hin fudhadhu ani kallattiidhaan personaalii an yoo na gaafatte hin fudhadhu gaaffii fudhachuu dhiisiiti jara kana wajjin walii galuu iyyuu hin danda'amu bara sirna kanaan dura abbootiin isaanii nu gochaa turanii silaa akka biyya guddateetti akka kunoo addunyaan deemaa jirtutti ilaalle sirna kanaan dura abbootiin isaanii uummata Oromoo godhanii
itti amananii rakkoo keenya jedhanii itti amananii fudhatanii Oromoon tarkaanfii tokko jara wajjin tarkaanfachuu ni danda'a ture. Sirna isa bara sana godhan iyyuu akka wannootti ilaalu bar qabsoon Oromoo akka inni soba ta'e calii calanqoo yoo fedhan diraamaadha jedhu bar yoo fedhan immoo muuziqaatti baafatanii quddus damno immoo maal jedhanii kanaan dura waan ture yaadatta akkasittiin ittiin agarte quddus damno jedhanii karaa takkaan ittiin aadatanii karaa takkaan immoo ni kijibanii waan sobaa barreessanii wayyaanee itti kenneen hun jedhan hagas mara xinneessanii. Osoo sana irratti waliin galin amma eessa irratti walii galuufin mooraalii may haamileellee hin qabanii dhufanii nama Oromoo tokkoon kaleessa balleessinee jirraa dogoggora akkasii keessa jirraa mootummaa kana jigsinaa dhannee 4 kiiloo seenna yoo jedhani kun kijiba waan kaleessa irratti iyyuu waliin galle dhugaa kaleessa jiru nutti hin himne akka itti lafarraa nu buqqisanuu nutti dhugaa hin baane qabsoo keenya kaleessa kijiba gochaa jiranii. Lafa mataa keenya lafa haadhaaf abbaan keenya irra jiraatu handhuura Oromiyaa kan kiyya jedhanii biyya sana keessaa bar tokkoffaan sabii Oromoo wajjin qixxee dhaabatee waa'ee handhuura Oromiyaa falmu yoo jiraate tokkoffaan parsantii 100 guutuun saba sana. Akka sabaatti illee yoo saba ni danda'ama akka sabaattis saba sana akka illiitii nama warra poolitikaa geggeessuuttis. Akka nama naannoo isaatiif qabsaa'uttis yoo ta'e naannaa sana keessaa burqa. Naannoon kibbaa Finfinneen kan kiyya jedhee hin beeku. Wayyaanee humtillee Finfinneen kan kiyyaa hin jenne. Waan barbaadde irratti dalagattee akka barbaaddetti ijaarrattee waan goote malee lafi kun kan kiyyaa Finfinneen kan kiyyaa hin jenne. Beenishaangul Finfinneen kan kiyyaa jedhee hin beeku. Kan hagammaa kokkeenuu qabee Finfinneen akka seen naannoo Oromiyaa jalatti hin deebine. Akka maqaa Oromootiin hin waamamne. Kan gaafa nu asiin gaafii dhiyeessine kan nu jala ka'ee yeroo hundumaa taakkoo nuti ta'u uummata tamma kaastu kana qabsaa'ota tamma jettu kana jara kanaa wajjin akkam goonee eessarratti walii gallaree agartee mootummaa kufisuu ni danda'ama bara ani saba kiyyaaf hin tola taanaan Afgaanistaanii wajjin hidhadhee loluu ni danda'a jara kana miti garuu immoo ka'umsi jala kanaa maaliif lolaa jiru woboon maaliif lola Oromiyaadhaaf miti Oromiyaadhaaf dachee Oromootiif jedhee miti warri kunoo maal jechaa jiran sabi Oromoo jedhamu iyyuu hin jiru lafi kan keenyaa ni dhuunfannaa jedhanii ganaa osoo aangoon qabatin lafarraa buqqisanii kaasaa jiran lafarraa ari'aa jiran uummata keenya caakkaatti naqaan jiranii baatii 2 baatii 3 dura baatii 2 hin guunne tiiktookii kana sooshaal miidiyaa irraa dubbachaan turre uummata tuulama keessa waan isaan godhan daa'ima akka isaan itti qalaa turan nagarre. Namoota kana wajjin dhaqiitii qabsoo harkaa fudhuu walitti masakamiinaan jechaa irra taphar makamiitii 4 kiiloo kottaa 4 kiiloo jaanuun argan akka taanaan hin ta'u namni itti kennuu hin jiru waan akkasitti hin ta'u dhuguma hin jedhu nama xiqqoo nama aarsaa ani itti namanu tootaalii itti namanan qabsoon jaraa wajjin godhamee Oromiyaadhaaf bu'aa buusa jedhu natti hin fakkaatu. Maybe beekumsa hedduu qabaa dhabuurra ta'uu ni mala. Yookaan namoota irra beekan karaa isaan ittiin xiinxalanii hin beeku uummataa ifaan goone waan ta'eef sana gaafa naa galee dhiifama gaafachuun hin danda'a. Kanaan alatti qabsoomti jaraa wajjin ta'u kan Oromoodhaaf malu takkallee hin jiru. Yoo nama aarsuuf ta'e yoo bilchiginnaa aarsuuf ta'e waliin meeshaa hidhatanii suuraa ka'anii waa mul'isuu yoo ta'e maybe akkuma jarreeyya bishiishik polotikaa jettu akkas gochuuf yoo ta'e egaa waan nama 3-4 ergite. Suuraa waliin ka'anii sooshaal miidiyaa irratti waa gochuun ni danda'ama. Akka qabsootti garuu qabsoo uummata Oromootiif malu, qabsoo uummata Oromoo garbummaa keessaa baasu, qabsoo uummata Oromoo bor abbaa biyyummaa godhu ni uumaa yoo naan jette habadan hin ta'uu hin fakkaatu ittiin seenuanii kana keessaa hin qaban akka dhuunfaattis hin jechuun barbaada. Gaamme galatuma. Ajaa'iba gaati akka waraanatti ammallee ajaja fudhachuu diddaa jirta kanallee barreeffadhee jira gaafii lammadaa si gaafadha gaafii lammadaa hayyee warri wayyaanee ammoo federaalist haayilochiif hin jaanii finfinneellee keenyaa miti jechuu jiranii mootummaa federaalaa hojjaarra wal tuttuqaa jiranii walitti gaarrifataa jiranii gadaa beetee Geetaachoo Raddaatu as garagalee achi garagaluu jiru kana keessatti odoo wayyaaneen arraas Dabratsiyooniin hoogganamtee gara finfinneetti dhuftu taate
feetu shaabiyaa fudhattee feetu faannoo fudhatanii yoo kagan dhufan taate meeta faannoo naa deebifte yoo te shaabiyaallee kophaan si gaafadha jarri wayyaanee too kagan dhufu taate dirqama kee fudhattee waliin finfinneen isheen ta'a. Ana gartee gaaffiin kun gaaffii wal fakkaatudha immoo wanti walii namaa galchiisu wanti namaa hin galchiisne jira. Akka seenaattis akka seeraattis yoo ilaalte namoota kana wajjin qabsooftaa kan jedhu ani yaada isaan qabu dhuunfaadhaan yoo na gaafatte. Garuu immoo akkan dura jedhetti isa lammataa kanan ibsu maaliif yoo jette jarri kun sirriima guutummaa guutuutti sirna federaalawaatti ni amanu sabaaf sabilammiitti ni amanu. Agartee warri Dabretsoon amma baantu kuni sanatti ni amanu. Garuu gaaffiin kiyya wanti itti nama ankaleessa barqabsooni naannoo Tigraayitti godhamaa ture balaaleffachaan ture. Ta'uun qabuu jedhee balaaleffachaan ture. Atis ni beekta miidiyaa kanarratti wajjiniin hojjechaa turre ergaa dabarsaa ture. Waraanni dhaqee du'uun qabuu jechaan ture. Maaliif sirrii miti waan ta'eef sirrii miti jechaan ture. Kaleessaa jechuudha. Juntaas naan jedhanii jiran. Dhumarratti garuu akkuma kanaan dura jedhu obbo Shimallis Abdiisaatii fi Geetaachoo Raddaa wanteedhaaf eeboo walitti wal badhaasanii nuti warra juntaa jedhamne beeta mangistii of agarree jechuudha agarte. Sun yeroo sana. Ammarratti garuu qabsoon naannoo sana jirtus bakka lamatti adda baatee jirti. Meebi booddee rakkate jette booddeetti kaasuu dandeenya. Cinaan gara mootummaa goree jira. Cinaan immoo ollaa wajjin ta'ee sirna federaalizimii maqaa jedhuuni ol dhufuu barbaachaa jira. Agartee sirna federaalizimii yeroo sana turee fi kan kaleessatti amanaa turree fi kan isaan amma ittiin qabsaanii fidani kuni kan kaleessaa fakkaataa kan jedhu abdiin qabun. Maaliif warri amma mootummaa wajjin didee gara Dabretsoonitti hafee bosona Eertiraa gallee lolla jechaa jiru kunis warra kaleessa mootummaa Oromootu nu fixee agartee mootummaa Oromoon nu fixee wattaaddara Oromooti raayyaan ittisa biyyaayyuu maqaa Oromootti baasanii raayyaa ittisa biyyaa jechuu dhiisanii Biraanuu Jilaa wattaaddar jedhanii waamanii Abiyyi wattaaddar jedhanii waamanii agartee akka beekamu hedduminaan raayyaa ittisa biyyaa keessa kan baay'atu Oromoodha. Oromoof kibbatu baay'ata. Kun duruu ka'ee bara keenyaayyuu ka'ee kan keessa baay'atu Oromoo fi warra kibbaati. Agartee kaan ittaanee dhufaa jechuudha. Baay'ina sana ilaalanii uummata harka kennatee qabame ilaalanii kan Oromooti sirna Oromootu nyaachaa jira nu fixaa jira jedhanii isa nuyi sirna wayyaanee bara sana jennee dhugaa qabaannee ittiin falmaa turretu amma siyaasa sana jijjiiranii Oromootti fidaa jiran. Kanaafuu qabsoon asii ol deemtu kani sirna amma federaalizimii asii ol dhufaa kuni sirna Oromoo balleessaa natti fakkaata. Kanaa jecha sanarrattis qoodan fudhadhu. Akka duraaniitu ta'e guutummaa guutuutti shakkii takka illee hin qabu itti namana. Bu'aas buusee jira sirni federaalizimii. Immoo haala amma bakka lamatti waliin cite kanaa fi waan isaan gochaa jiran meebi qabxii itti aanu irratti akka jettanii haasofna asirratti ittiin hirmaadhu kana fakkaata. Rekoordiidhaaf ajaja lama diddee carraa sadaffaatiif tabaayyitii siilaadha. Hayyee Itoophiyaa fi Eritiriyaatu wal lole. Kunis lola beektii as deemu taa'u jechuudha. Itoophiyaa fi Eertiraa wal loltee carraa bareedaan nu dhufe. Kanaafuu Abiyyi cabsuudhaaf Shaabiyaa cinaa dhaabbanni Abiyyitti aduullu ajajni gara ABO'n ta'uu KFO'n ta'uu WBO'n ta'uu qaamni birallee yoo kasii ajaju taate akka Inspektar Saamu'eelitti Shaabiyaa waliin dhaabbattee Itoophiyaatti duulta. Ani Shaabiyaa wajjin dhaabattee Itoophiyaatti duulta gaaffii jedhuu fi gartee walitti qabee dhimma kanarratti tun bal'isee dubbadhee gaariidha. Yoo carraa sanaa laatte kallattiidhaan nan duula hin duula osoo hin ta'in akkamittiin ilaaluu qabna seete. Sirni amma mootummaan Eertiraa Itoophiyaa wajjin yoo lolee wajjiniin loltee wannoo gootaa kan jedhu ani diinumti uummata Oromooyyuu diinumti qabsoo Oromooyyuu kanaan duraa ka'ee mootummaa Shaabiyaati.
ana miti kan jedhe. Warra kaleessa qabsoo keessa ture gaafa kaleessa wajjiniin qabsaa'anii Finfinnee seenanii dargii kuffisanii wayyaaneen aangoo qabatte kan waraana adda bilisummaa Oromoo akka jaarsummaatti qaama addaa ta'e walakkaa gidduu dhaabbatee kaambiitti galchisiisee waraanni amanee galee kan fichisiise Isaayyaas Afeworqiiti. Waraana Shaabiyaatii jechuudha. Agartee? Gaafa kaleessa Oromoon akka inni paarlaamaa keessaa barcuma argate dhiitee ba'uu fi gaaffiinni walabummaa Oromoo fi naannoo Oromoo wannoo keeyyaata 39 hordofnee ni cinnaa hireen keenya nuuf murtaa'u jedhee gaafa Oromoon bara sana gaafatu waliigala kan yeroo sana wayyaanee wajjin ta'ee Eertiraan bilisa baatee jennaan naannoon kan biraa akka naannootti hin gaafanne. Akka isaan waa'ee keessa 39 hin dubbanne. Oromiyaan akka mataa isaatti Oromiyaa ta'uu akkasii hin dandeenye kan dura dhaabbatee yeroo sana fashaleesse namicha amma irratti haasa'aa jirru kana hooggansa pirezidaantii Eertiraati. Kana ana miti kan dubbate. Warra kaleessa waliin turan, warra kaleessa wajjiniin qabsaa'aa turan, warra kaleessa beekan, warra waliin mariirra turetu kana jedhe. Akka Oromiyaan biyya taatu iyyuu hin barbaadu, kallattiidhaan Isaayyaas hin barbaadu. Agartee? Isaayyaas nama Oromiyaa dhiisii Itoophiyaanuu akka toltu kan barbaadu miti. Kan goolaa ba'e isa. Bara 90 takkaa ka'ee, bara 90 ka'ee dargaggeessi keenya 100 meeqaan lakkaa'amu achitti dhaqee dhume achirraa gad deebi'ee ergi ce'umsi jijjiirumsi dhufe ergi Dooktor Abiyyi aangoorra ba'e uummata harka bal'isee fudhatee biyyatti waamee afeeree waan ta'aa ture agartee jirta. Uummati waan kanaan dura ta'e sana irraanfatee jechuudha. Dhumarratti hankallattiidhaan wanti itti balaaleffadhee mootummaa biltsiginnaa amma jiru wanti irratti balaaleffachaa ture. Tigraayin loluu irratti mootummaa Eertiraa waraana Shaabiyaa fidanii Tigraay irratti duulchisuun sirrii miti kan jedhu ka'umsi kiyyeeyyuu kana ture. Kallattiidhaan sirrii miti itti namanan ture. Kanaaf fuuldura dhaabadhe yeroo sana. Yeroo sana gaafa kana irratti dubbadhu akkan sila siin jedhe juntaa waan ittiin jedhameefi waraana ollaa diina fidanii godin naannoo tokko naannoo Itoophiyaa taate kan mataa ishee dandeesse irratti saba ofii irratti duulchisuun sirrii miti nama jechaa ture keessaa nama tokkaan. Ammasis namni kun warra Dabretsoonii wajjin isa ta'u warra Faannootii wajjin isa ta'u dhaaba kan biraatii wajjin wal qabatee Araakiloo seenaa mootummaa kuffisna jedhee yoo inni dhufe irraa amantii hin qabu. Guutummaa guututti irraa amantii hin qabu. Dhufaatiin isaas wanti nuyi beekuu qabnu lolli karaa sana dhufu qabsoon Oromoo of danda'ee yoo ofii isaatii bilisa of baase malee hin ta'u taanaan warra isa laallatuun akkan sila siin jedhe maaliif Afgaanistaan hin ta'in waliin ta'ee yoo qabsootti seenee ofii isaatii walaba bilisa of baase malee uummata tamma waamtu kana warra Faannootii wajjin Eertiraa wajjin dhufeen Oromiyaa bilisa baasaa Itoophiyaan bilisa baasa jedhee dhufu uummata akkuma sila siin jedhe uummata Oromootiif dhufaa jira. Kana uummati quba qabaachuu qaba. Agartee? Faannoonis yoo dhufe yoo Araakiloo gale uummata Oromoo maaltu qaqqabuu danda'a? Nammoo irratti xiinxaluun barbaachisu ifa kun wanti isaan gochuuf deeman. Maaliif nutti agarsiisanii jiru waan ta'eef. Mootummaan Eertiraas kan wanti inni gochuuf deemu namoota kana wajjin waliin ta'ee qabsoon deemtee lolli kan gaggeeffamu Oromiyaa keessatti. Qabsoo sana ol fiduuf barbaadu. Fidanii giddu galeessatti galchuudhaaf. Giddu galeessi immoo akkuma beekamu Oromiyaadha. Guutummaa biyyattii giddu galeessa kan jiru Oromiyaadha. Oromiyaa balleessuuf dhiiga uummata Oromoo gannaquuf seeraan ala wannoodhaan malee jechuu kooti. Agartee lubbuu kumaatamaan lakkaa'amutu baduuf deemaa jira. Jarri kun dhufu taanaan. Qabsoon Oromoo abbaa qabdi. Abbaan irratti qabsaa'aa jiru jira. Qabsaa'aa jiran. Kan kanaan alaa qabsoo Eertiraatti galchitee Eertiraa wajjin waliin taatee asii ol fiddaa jara kana wajjin qabsooftaa yoo naan jettee sanarratti ittiin amanuanii wajjin hin qabsaa'uu ta'uus hin danda'u. Ituu kanaan dura ta'e sirna kaleessa ture keessatti otoo ta'e tole ammarratti
hin fakkaatu hin mul'atu. Kaleessa ta'a jennee yaallee jirra ofii isaaniitii adda of baasanii bilisa ba'anii waan isaan Oromiyaa godhanii deeman ni beekna waan ta'eefi kallattiidhaan itti hirmaachuu dhabaannallee namoota seenaa dubbatan, namoota hooggansa keessa turan, namoota qabsoo sanatti qabsaa turantu arra jiraa nutti himaa jira waan ta'eef irraa dhageenye ammas lammata wanta akkasii nutti hadhufuu jechuu sana ni iyyamu. Ayyee ulfaadhuu galatoomii ati wanni gaaffii sadeenuu si gaafadhe gaaffii sadeenuu waan haasawuma hawaasa keessa jiru malee inspektar Saamu'eel Faannoo hojii dhaabbataan gaaffii isaan maluu miti gaaffiin beektee sadeenuu ta'u uummata keenya keessa jirtu uummata keenyaaf haabannoota taatuu jechaafan si gaafadhe akka nu falchitu abdii guddaan qaba kanarraa illee muufanne waliigalatti gara xumura sagantaa keenyatti dhufnee jirra ulfaadhuu obsa keetii fi meegaa abaa'oo kaafaa'oo waboodhaafis even PP dabalatee maal dhaamtaaf uummata Oromootti maal dhaamta dhugaa rabbii ibsuudhaaf nuti kaabarraa firan qabnu wanta akka beekadhu kaleessa beetee Oromoo sossobuudhaaf federaalizummaa wayyaaneen fudhattee malee beetee federaalizummaa san irratti hidhamantu beeki arra Faannoo fi arra gareen Dabratsiyoonii fi gareen Shaabiyaa hundinuu ahdaawii waa takkaanuu garaagarummaan qaban hundi isaaniitu beetee warri naftanyaadhaan dhoofachuudha wallaalan ammoo warri Tigreedhaa afaanii tolan malee kaayyoon isaanii as qabnu achi qabnu beetee hundi isaaniitu wooma diinaatii jechuudha ka afaan tolee fi ka afaan hin tolinidha waliigalatti ufiifu nutu miliyoon 80 yoo wal qabanne wanni nuti keessaa bu'uu hin dandeenye hin jirtu. Namaatu gargaarsa nu gaafata malee ani Oromoon nama biraa gargaarsa gaafachuu qabdi jedhaman. Yeroo guddaa yoo siyaasa tolfachuu barbaannee sabaa fi sablammii warra akka keenya miidhamanuu hedduu qabnaa jechuudha. Kana dhiifnee isa boru nu qaluu taa'u uka kaayyannee masaraa 4 kiiloo galfannaanis maraatuun itti fakkaatti waa hundaafuu ga'atuu deebisaa keessatti waa hunda ibsitee jirta haasoo ilaammaa haasofne kanallee walitti nuu qabii wanni daganneellee kadhaammachuu barbaattellee jiraattee carraa mayyisiifan kannaa Oromoo uummata Oromoodhaatiif ka biyya jiru ka biyya alaa jiru akkanumatti illee kan mootummaa fi injuullee kan mormituu fi injuullee kan bilisa baasaa fi injuullee akka inspektar Ermiyaasitti maal gorsita maal itti dhaammata. Tole maaltu jira seetanii qabxii lamaan sadan takka kaasuun barbaada dhumarratti dhimma karaa Eertiraatiin deemaa jiruun wal qabatee gaaffeetti sila na gaafattee jira. Ani lolli Eertiraa wajjin deemaa jiru dhimma galaana diimaatii wal qabatee wanti beekamuu qabu waan hin oolle. Lolli asii ol dhufaa jiru Itoophiyaadhaa fi Eertiraa gidduutti lolli ni deemaa lolli toorneetiin ka'uu ni danda'a kan jedhu waan hin oolle. Akkan hubadhutti akkan ilaalutti akka qilleensi urgooftutti akka dacheen dubbattutti inuma wanti sii galu jira waan hin oolledha. Uummati kun akkuma miidiyaa irratti argaa jirtu kan qaama aktiivistii Dabratsiyoon fa'aa ta'anii warri adda citee Eertiraa wajjin hojjechuu barbaade kanaan dura nuyi quba hin qabnu jara wajjin hojjennu waan jedhee deemu tokkotu jira ture. Amma qabatamaadhaanii aktiivistoota isaanii kallattiidhaan deemanii Eertiraa seenanii torban kana keessa achitti wannoo ta'aa jiran. Konsaaltii waliin gochuu jalqabanii jiran agarte. Waliin jiran waan ta'eef qabsoon amma asii ol deemuuf jettu kun Eertiraa wajjin waan hin oolleef ansanarratti eenyu wajjin dhaabattaa yoonaan jette biyya lamaan qabu. Mootummaa Itoophiyaa keessa jiru sirna PP amma jiru Oromoodhaa ta'ee jira, Oromoo miidhaa jira, guyyaadhaan ajjeesaa jira. Ijoolleen keenya hidhamaa jirti, namni beelaa jira, miindaan ga'uu dide. Kun waan ifa jiru waan hundi keenya beennu. Sana takka deeggarsa takka illee hin qabu mootummaadhaaf uummata duukaan dhaabadha. Ijoollee keenyarraa keessattuu dhala Oromoo kan taane ijoollee Oromoo irraa akka duuti dhaabbatu borileen hin falmu. Oromoo bira dhaabbadhee mootummaa wajjin hin falmu. Garuu immoo
karaa lamaan ilaalamuu qabaa kan hin siin jedhe maaliifi kallattiidhaan lola biyya ormaatii wajjin lola biyya ollaatii wajjin bara Itoophiyaa lama miti kan jirtu. Mootummaa qeeqaa mootummaadhaa wajjin waliin galuu mootummaa hin deeggaruun waa takka. Biyya ofii biyya kan biraatii wajjiniin waraanaan sun immoo waa biraadha. Karaa kamiin dhaabatta yoo naan jette biyya kiyya duukaan dhaabadha. Kun dhimma biyyaati dhimma mootummaa miti. Gartee dhimma mootummaa miti. Eertiriyaan mootummaan Shaabiyaa yoo waraana isaa qabatee dhufee 4 kilootti ol dhufe kallattiidhaan Abiyyiin waraanuu miti kan hin dhufu. Abiyyi qofaaf miti kan hin dhufu. Uummata kiyyaafis dhufaa jira. Agartee akkuma kaleessa waraana qabsoo kaambiitti galchanii rukuchiisanii fixiisan sanatu Oromoon amma na bulcheera amma na uummata Itoophiyaatti taphateera akkas godheera waan ta'eef kana booddee immoo sirna durii sana warra sila faannoo maal jechaa turte. Jaratu bulchuu qabaa jedhanii aangoo jalatti kennanii gad deebi'uuf jedhan. Yooma deeman iyyuu. Moo'ee dhufa taanaan innumtuu waan inni gadhiisee deemu natti hin fakkaatu. Moo'iisaaf garuu humna sana hin qabu. Fakkeenyaaf waggaa kana keessa Global Fire Power akka inni baasetti Itoophiyaan sadarkaa meeshaatii fi humna waraanaatiin Afrikaa keessatti sadarkaa gaashaarra jirti. Agartee kan Eertiraas ilaaluu yaaleen ture Eertiraan taankiidhaan Itoophiyaan caalti baay'ina taankiiti. Akka informationiin sun yeroo sana baheetti jechuudhaan marran beeku. Inni akkamittiin ta'e yoo naan jettee duraanis qabsaa'otumti kaleessa turanis dubbachaa turan nuyis quba qabna. Eertiraan gaafa deebitee Itoophiyaa loltu dushqaa zuudhaaf taankii makeenyaan deebistee nu lolte. Akkamittiin yoo naan jettee ergii dhufanii Finfinnee seenanii booddee baay'inaan warri meeshaa gurguddaa dhukaasaa tureef warri taankii kana maal oofaa ture karaa wayyaaneetiin kan dhufan baay'inaan Eertiroota turan waraana Eertiraa turan. Gaafa biyyatti deebi'an meeshaa gurguddaa fe'atanii magad deebi'anii mootummaan iyyameefii jira. Yeroo sana mootummaan ture iyyameefii meeshaa sana fudhatanii gad deebi'an. Agartee meeshaa sana qabataniitu meeshaa makeenyaan deebi'anii asii ol nu waraanan. Carraa lammataa argatanii dheengadda lola Tigraay irratti gaafa hirmaatan gaafa Tigraayin gadhiisanii ba'an meeshaa gurguddaa mootummaatti iyyame waan ta'eef. I think kanannatti dhufaa hin barre. Akkasittiin tu yaadee jiraate innis orma biyyattiin afeeruu ture. Meeshaa mataa keenyaa meeshaa gurguddaa taankii irraa ka'ee fe'atanii gaafa isaan fe'anii ba'anis ni mul'ata. Fe'atanii nurraa deeman. Sanaan amma meeshaa karaa sanaan nu caaluu danda'an. Karaa waraanaatiin walitti iyyuu hin dhufnu. Lammaffaa wanti beekamuu qabu maaltu jira seete? Amma fakkeenyaaf lola biyya keessa jiruun waraanni raayyaan ittisa biyyaa waraana adda bilisummaa Oromootiin heddumminaan booji'amee kanaan duras Tigraay keessatti booji'amee faannoodhaanis booji'amee bakkee keessa siifachi raafamu jira. Dhugaadha sun anaan akka waraanaatti na gaddisiisa. Hiriyoota kiyya waan ta'aniif kaleessa karaa sanan darbe waan ta'eef kana ta'uun isaanii na gaddisiisa. Garuu immoo wanti beekuu qabnu lola sadarkaa biyya keessaatii fi lola biyya alaa biyyaan ala ta'u ija takkaan ilaaluun sirrii miti. Dogoggora natti fakkaata. Beekumsa dhabuurraati. Wanti biyya keessatti ta'e kuni nutumtu ofii keenya waraanni dhattee ol hin ajjeesinii meeshaa kee kennii harka kennadhu mootummaan walitti araaramaa jira waan ta'eef dhattee hin du'in jennee miidiyaa irratti dubbachaa turre. Sun kan biyya keessaati. Agartee? Yoo lolli Eertiraa wajjin jalqabee Itoophiyaan sadarkaa kanarra jirti warra jedhee yaadu jira. Sanaaf deebiin qaba. Kun deeggarsa mootummaatiin waliin qabatu. Akka biyyaatti akka Itoophiyaatti sadarkaa sanatti yoo ilaalanii gowwuma ta'a. Meeshaa haga sadarkaa guddaatti mootummaan Itoophiyaa hidhatee jira. Waraanni Itoophiyaa meeshaa guutuu qaba. Meeshaa waraanaa guutuu qaba. Waraanas heddumminaan ni qaba. Humna cimaa ni qaba. Ammasis leenjisaa jira. Agartee eessattuu walitti hin dhufnu. Waraana Eertiraatii wajjin kan Eertiraa keessa jiru waraana godina takkaallee hin taa'u. Kan Oromiyaa bakka akka Itoophiyaatti dhiisii jechuudha. Namni sanaan ilaalee waan raayyaan ittisa biyya keessatti faannoo biratti adda bilisummaa Oromoo biratti ta'u ilaaleetu ija kanaan miizana kennee madaaleetu
bu'aa hin qabu jedhee ilaala sun dogoggora. Lolli biyya ala geggeeffamuu fi lolli biyya keessatti geggeeffamu tokko miti. Lammaffaa meeshaa ati biyya keessa teessee biyya ormaatti darbattee ittiin rukuttuu fi meeshaan ati hin fayyadamne biyya keessatti yoo qabaatte illee meeshaa kan biraadha. Sanaan akkasitiin ilaalamuun gaariidha. Lammaffaa humna guutuudhaan loluudhaa fi xiyyaarri bakka tokkotti dhaqee boombii buusee bakka 2 bakka 3 rukutee deebi'uu fi Itoophiyaan ala dhaqee loluun waladda. Waraanni biyya isaati jedhee dhaqee loluu fi waraanni waliin wal lolu waladda. Kan haamileen isa bu'u nutis kan isaan akka isaan hin duune hin barbaanne akka isaan harka kennan kan barbaanne waliin waan ta'eef. Bor araarri hin ooluu walitti dhufanii dubbachuun isaanii hin ooluu akkuma lola Tigraay kana ta'a waan ta'eef kana bilaash akka hin taane lubbuun keessanii jenneetu gorsaa turre kana irratti dubbachaa turre. Kanaa jecha waraanni laaffate. Garuu dhimma alaa wajjin wal qabatuun yoo sadarkaa sanatti madaalanii sadarkaan waraana Itoophiyaa sadarkaa sanarra hin jiru. Meeshaadhaanis ta'e humna namaatiinis ta'e guutummaadhaa guutuutti humna guutuudhaan hidhatee jira. Salphisanii ilaaluun gaarii miti jechuu barbaadeen. Lola karaa sanaan dhufaa jiru akkuma nama kaasee ifa deemaa jira waan ta'eef akkasitti namni qubaa qabaatu akka biyyaatti ilaaluu fi akka naannoo ofiitti ilaaluun kan biraadha. Akka Oromootti Oromoo duukaan jira. Yoo diinni kan biraa alarraa dhufee Itoophiyaa tuqe garuu of course biyyi Itoophiyaa 2 hin jirtu. Kanaafuu biyya ofii duukaadha yaadan jedhuun qaba. Kana fakkaata gaammeetii gaaffii. Ayi ulfaadhu galatoomii I think fuuldura irratti deebinee lola biyya keessa deemaa jiru kunillee gara saayinsii waraanaatiin maal fakkaataa kan ijoollee sagantaa keenya kan itti aanu irratti wal mari'anna yoo lolli jalqabeellee lolli garamiin jalqabaa waan beetee Itoophiyaan garamiin advaanteejii qabdi already haga tokko tuqxee jirta waan mekanaayizii irratti waan isaa meeshaa yeroo 2 harkatanii jiraniif kan dargiidha jira yeroo 3 jechuun dargiinis achitti irraanfatee fi biraa kute kaanis biyyuma keessaa walii guuratanii deeman lola sadaffaa kanatti illee jarri gusanii hidhatee jechuun dandeenya. Bal'inaan irraa wal mari'anna. Koorii meeqa qabanii nutoo maal qabnaa guyyaan geetti maappiif dura keenyetti garamiin seenanii Asalaale fundarraa sofnaati yeroo aarsaa gootee amma sibiraa illee gara bariisatti dhiyaachaa jirra galatoo ulfaadhu galatoomi qophii kana fakkaatuun ka ammallee akka walitti deemnu abdii guddaa qabna angara kiyyaan sagantaa kiyya xumuradhe inspektar galatooma. Galatoomi shabboo kiyya galatoome hedduu galatoome. Walitti deebina sa'aatii kiyya mijeeffadheen dhimma haasa'uu qabnu dhimma hedduu wal hirkaa qabna. Sagantaa keenya irraa waan dabarsuu qabnu irraa ati gimgamaa sanatti fiddee anaan dhimma dhuunfaarratti na gamaggamaa oolte. Kanaaf sa'aatiin hedduu nu jalaa dheerate. Yeroo biraa irratti waan irratti dubbachuu qabnu sirriidhaan uummata biraan ni geenyaa jedheen abdii qaba. Galatoomi hedduu galatoomi. Thank you. Beetee boqonnaa yeroo dheerarra turte beetee gamgamarraa waan turtee jirtuuf amma hoggaa arra fixattee meebii hoggaa akka arraa deebinee si gamaggamna kana arraatiif ulfaadhu ilmaan ayyaagaa inspektara Saamu'eel obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa yeroo isaa aarsaa nu godhee asirratti nu argame dhimma saba isaatiif sagalee ta'uudhaan waa hedduudha waan nu gorsiisu waan nu dhaames ni qaba gara keessaniin akkamitti galatoonfattanii hin beenu gara keenyaan ammoo ulfaadhu horii bulii umrii dheertuu si hawwina ilmaan ayyaa isaanillee hordofuu keessaniif galata guddaa qabdanii haga qophii kana fakkaatu kan walitti dachaanutti nagaa waaqaa keessa tura hedduu isin jaalanna. Thank you.